kan beektanii yaa'u tokko ta'uu isaati. Garuu ergaa Filiphisiyoos kana abbummaadhaan irra caalaa kan barreesse Phaawulosiin haa ta'u malee ergicha kan barreesse Phaawulosiif Ximootiyoos akka ta'e barreeffadha. Itti aansee Kiristoos Iyesuus jedha. Kiristoos Iyesuus gara warra karaa Kiristoos Iyesuus Waaqayyoo qulqullaa'anii loomisi biraa waan jedhu jira. Mandara Filiphisiyoos jiranii jiraatan hundumaa'edha. Naa kanaaf Kiristoos Iyesuus gaafa jedhu Iyesuus isa fannifamee darbe jechuudha. Kiristoos jechuun fannoodha. Kiristoo jechuun yaa cross fannoodha. Stoos immoo Yesuusidha. Kanaaf Kiristoos Iyesuus gaafa jedhu Kiristoos isa fannifamee darbe jechuudha. Iyesuus Kiristoos gaafa jedhu immoo Iyesuus isa fannifamuuf jiru jechuudha. Iyesuus isa fannifamuuf jiru jechuudha. Yoo maal jedhu yeroo Iyesuus Kiristoos jedhu. Kiristoos Iyesuus gaafa jedhu immoo Kiristoos isa fannifame jechuudha. Iyesuus Kiristoos gaafa jennu immoo Kiristoos isa fannifamuuf jedhu jechuudha. Egaan ergaan kun Filiphisiyoosiif jalqabaa mandara Filiphisiyoos warra jiraataniif hundumaa lammaffaa gara warra ilaaltotaa jechuun geggeessitoota waldaa sadaffaa gurguddoota gargaartota waldaa kiristiyaanaatti kana caafuu kootedha. Gargaartota waldaa warra ta'an tokkoffaa mandara Filiphisiyoos keessa waldaa jiraattuuf lammaffaa ilaaltotaaf yookiin jaarsoliidhaaf sadaffaan immoo gargaartota waldaa kiristiyaanaa warra ta'aniif ergaan kun barraa'e jechuudha. Ergaan kam? Ergaan Filiphisiyoos kun jechuudha. Yeroo darbe akkuma dubbachuudhaaf yaalee ture Filiphisiyoos kun kan hundeeffame hojii ergamootaattiidha. Hojii ergamootaa dugda duubaa galagaltanii gaafa dhattanii qayyabattan hojiin ergamootaa jechuun macaafa seenaa kan kakuu haaraa jechuudha. Macaafa seenaa kan kakuu haaraa jedhama hojiin ergamootaa walumaa gallisaa jechuudha. Phaawulos gara warra Filiphisiyoos kanatti gaafa dhufu dubartii tokko argate jechuudha. Dubartiin kun dubartii qalbiin ishee hafuurri ishee Waaqayyoof bitame tokko. Haaleluyyaa. Maqaan ishee immoo Liidiyaa jedhamti jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaatanii argachuu dandeessu jechuudha. Liidiyaan dubartoota jajjaboo, dubartoota nagadan, dubartoota beekamoo keessaa ishee tokko turte. Yeroo Phaawulos gara Roomaatti ce'ee wangeela lallabu, gara Filiphisiyoos kan dhufee wangeela lallabu, namoota wangeela dhaga'an keessaa Waaqayyo laphee Liidiyaa baneef jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 11 kaaftanii hanga 15tti jechuudha. Kanaaf jalqabaa gooftaatti amante, erga gooftaatti amante booda yeroota sana fudhattee manatti galte, isa kana qofaa odoo hin taane mana isheetti illee namoota sana afeertee የሚገርም ነው። erga wangeela dhaga'anii booda
isheenis warri mana ishees amananii cuubaman kan isin ajaa'ibu. Innaa Phaawulos waan mana isheetti goranii aara galfataa turan jechuudha. Lapheen ishee Waaqayyoof baname, sagalee Waaqayyoo dhageesse, Yesuusitti amante, isa booda laphee ishee kana erga Waaqayyo argatee booda, erga wangeela argattee booda isheen immoo waldaa sana hundeessuu jalqabde jechuudha. Kanaaf kun bara tajaajila Phaawulos keessa ture jechuudha. Egaan lakkoobsi tokko maalluu ibsa yoo jettan wanta baay'ee of keessatti qabatee jira jechuudha. Innis tajaajiltoonni hojjetoota Kiristoos akka ta'an, hojjetaa namaa akka hin taane, hojjetaa waldaa qacarattee akka hin taane, tajaajiltoonni nuti hojjetoonni Kiristoos Iyesuus jedhe Phaawulos. Hojjetoota Kiristoos nuti. Kana jechuun warra Yesuusiif hojjetan jechuudha. Kan biyya lafaaf hojjetan jiru, barreeffadhaa waan hin haasa'aa jiru. Kan biyya lafaaf hojjetan jiru, kan seexanaaf hojjetan jiru, kan waaqaaf hojjetan jiru, kan mootummaaf hojjetan jiru, kan ofii ofiitiif hojjetan jiru. Warri gooftaa tajaajilan garuu, warri wangeela lallaban garuu maal jedhamanii waamamu? Hojjetoota Iyesuus Kiristoos waamamu jechuudha. Lakkoobsi lama Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha. Phaawulos lakkoobsa tokko irratti isa jalqabaa eenyummaa isaa ibse. Barreeffadhaa. Isa jalqabaa eenyummaa isaa ibse. Hojjetaa Kiristoos ta'uusaa. Ximootiyoos hojjetaa Kiristoos ta'uusaa. Lammaffaa irratti boqonnaa tokko lakkoobsa tokko irratti jechuudha. Phaawulos wanti inni dubbate lammaffaa irratti ergaa sana eenyuuf akka ergaa jiru dubbataa jira. Ergichi kan eenyu akka ta'e. Kan eenyuti ergaan kun? Ergaa warra mandara Filiphisiyoos keessa jiraataniiti. Sadaffaa irratti Phaawulos maal dubbataa jira yoo jettan, jaroonni sun warri ergaan kun itti barraa'uuf namoota akkamii akka ta'an dubbataa jira. Innis warra Kiristoos Iyesuusiin qulqullaa'an jedha. Haaleluyyaa. Waaqayyoof qulqullaa'an. Warri waldaa kiristiyaanaa yookiin waldaa kiristiyaanaa kan ta'an Kiristoos Iyesuusitti kan amanan hundumtuu qulqulloota jedhamu. Irran deebi'e ammas. Warri Iyesuus Kiristoositti amanan hundumtuu qulqulloota jedhamu. Kanaaf ergaan kun eenyuuf barraa'e yoo jettan qulqullootaaf barraa'e jechuudha. Namni tokko qulqulluutti kan lakkaa'amu yookiin tarree qulqullootaatti kan lakkaa'amu gaafa Iyesuus Kiristoositti amanedha jechuudha. Kanaaf ergaan kun ergaa qulqullootaaf barraa'e. Namni tokko Kiristoos Iyesuusitti gaafa amanu maal ta'a jechuudha? Qulqullootatti makama jechuudha. Tarree warra qulqullootaa ta'a jechuudha. Yeroo akkas jennu maal namichaatu tarree warra qulqullaa'aa ta'a yoo jettan, namummaa nama sanaa isa dhugaa yookiin immoo hafuura nama sanaa isa dhugaatu qulqullootatti dabalama jechuudha. Namni yeroo tokko tokko hin dogoggoraa, cubbuu hojjetaa, maal hojjetaa, inni kun foon isaati jechuudha. Foon namichaatu cubbuu hojjetaa jira jechuudha. Irraan deebi'e ammas. Foon namichaatu cubbuu hojjetaa jira jechuudha. Namni haaraa hin dogoggoraa maal keessa bu'aa miti? Maal namichaati? Foon namichaatu cubbuu hojjetaa jira jechuudha. Garuu hafuurri nama sanaa tarree maalitti lakkaa'amee jira? Tarree qulqullootaa. Tarree qulqullootaatti lakkaa'amee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni birriin isin hirka jiru mee? Birrii namni qabu jira isin keessa? Waraqata birrii namni qabdan? Namni isin bira jiru? Mee natti agarsiisi.
Okay, birrii abbaa meeqaati? Abbaa 200. Ilaalaa hundumti keessan. 200 kan Itoophiyaati. Mee akkas godhi caccabsi. Caccabsi sirriitti. Birrii meeqa ijoollee? Mee fiidiyaan Birrii achas nutti tokko. agarsiisa. Birrii meeqa ijoollee? Birrii tokko. Birrii tokko. Meeqa feeneeti? 200 qaba. Jechi caccabdee bakka baay'eetti baate. Maal caccabdee Birrii tokko. birrii meeqa ta'e ree? Kanuma Tokko. karuma waan Kompiitaruma caccabee caccabde jiru. malee. Shimee awwaara immoo itti firfirsi. Awwaara na bira. Yoo itti firfirsite hoji fakkeenyaaf awwaarri yoo itti firfirfame hoo? Iddoo kaati. Yoo dhoqqee keessa buuftee hoo? Hin xura. Dhoqqee dhufate ammallee birrichi yaadni isaan jijjiiramu. 200 garuu wanti Birrii taa'ame. 200 kana birrii 2 gochuu dandeessaa dhoqqee nootti bu'e? Hin Hin danda'amu. danda'amu. Okay, qoy gaanan dogoggore. Birrii 200 kana immoo birrii 500 gochuu dandeessaa? Hin danda'amu. Hojjetame hin ta'a. Ishi yoo amma fakkeenyaaf ishi qoy yoo bishaan keessas jalaa bu'ee ol baaftee hoo? Isaanuma bakka waan jijjiiramu jiru. Birricha malee 200. Haleluuyaa. Yoo gadi buutes, yoo cafallaqamtes, yoo dhoqqee keessa ejjettes, yoo maal taates ati mucaa Yesuus. Ameen. Mee namni tokko iyyaatii ani mucaa Yesuus ta'eera jedha. Ta'eera. Bakka. Ameen. Namni ilaalcha biraatiin si ilaaluu danda'a. Biyyi lafaa ilaalcha biraatiin si ilaaluu danda'a. Atis ilaalcha biraatiin of ilaaluu dandeessa. Garuu ittiin ati mucaa Waaqayyooti. Ameen. Dabalaati ameen jedha. Ameen. Kanaaf yeroo hundumaa abbummaan hin jijjiiramu. Abbaa zarii hin bannerraa dhalanneerra. Ameen. Abbaan keenya immoo qulqulluu. Ameen. Nuti warri isatti amanne immoo maal jedhamne waamamna? Qulqulloota jedhamne waamamna jechuudha. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu namatti maal godheera? Qulleesseera. Nu qulleessa otoo hin taane maal godheera? Nu qulleesseera. Nu qulleesseera. Warri Yesuus Kiristoositti amanan, amantoonni Yesuusitti amanan tokkoffaa barreeffadhaa. Tokkoffaa ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Warri Yesuusitti amanan tokkoffaa ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Sagalee jeequ dhiifama. Saalenti nu godhaa obboloonni adimini qabdan. Saalenti nu godhaa. Okay. Tokkoffaa ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Nuti ijoollee Waaqayyooti. Ameen. Lammaffaa qajeelota jedhamu. Qajeelota jedhamu. Sadaffaa qulqulloota jedhamu. Ameen. Afuraffaa ijoollee ifaa jedhamu. Ameen. Ijoollee ifaa. Ameen. Ijoollee ifaa. Ameen. Kun maalummaa warra Yesuusitti amaneeti jechuudha. Wantoonni amma isinitti hime kun faarfataa ta'uu, lallabaa ta'uu, raajii, piroofeetii, appoostelii, minaamin ይበልጣል። Incaala kun. Ameen. Mucaa Waaqayyoo ta'uun appoostelii irra caala. Ameen. Mucaa Waaqayyoo ta'uun faarfataa irra caala. Ameen. Mucaa Waaqayyoo ta'uun lallabaa irra caala. Ameen.
mucaa waaqayyoo ta'uun raajii irra caala. Amen. Yaa. Amen. Maaliif akka jetta wanaan jettan warri mucaa waaqayyoo ta'an mootummaa waaqayyoo dhaalu. Amen. Qulqulloonni mootummaa Ameen. waaqayyoo dhaalu. Amen. Qajeeloti mootummaa waaqayyoo dhaalu. Amen. Raajii hundumti garuu mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Ameen. Waan raajeef mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Warri viidiyoo irra godhatin jirtan jaalala waaqayyoon viidiyoo irra godhadhaa. Okay. Kanaaf egaa lakkoofsa 2 irratti immoo dhaqee ergicha eenyuuf akka barreesse jarri immoo maal akka ta'an erga dubbatee booda waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha. Ayyaana Ameen. nagaa jedhame na wajjin ayyaana nagaadha. Ayyaana nagaa. Ayyaana Okay. nagaa. Waa'ee nagaa dubbachuu dhiiseen waa'ee ayyaanaa dubbadha. Barreeffadhaa. Ayyaana gaafa jennu waan baay'ee of keessaa qaba. Ayyaana gosa garaa garaa jira. Ayyaana gaafa jedhu ayyaanni simboo jechuudha. Ayyaana jechuun. Ayyaana jechuun simboo jechuudha. Ayyaana jechuun baay'een keessan akkuma beektan ayyaana jechuun simboo jechuudha. Ayyaana jechuun ulfina argachuu jechuudha. Amen. Ameen. Ayyaana gosa garaa garaa jira. Akkuma macaafni fuula garaa garaa qabu ayyaanni fuula garaa garaa qaba. Ayyaanni gosa garaa garaa jira. Ayyaana kana keessaa muraasa isinitti hima. Tokko ayyaanni tokkoffaani ayyaana tajaajilaati. Ayyaana tajaajilaa jechuun ayyaana ati ittiin tajaajiltu jechuudha. Tajaajila kan ittiin tajaajiltu tajaajilli kee fudhatama kan inni argatu laphee namaa yaada namaa kan argatu yoo ayyaanni sirra jiraateedha jechuudha. Tajaajila keessatti kan nama barbaachisu wanta baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokkoffaan waamicha barreeffadhaa. Tokkoffaan waamicha. Lammaffaan dibata. Waamicha dibata. Sadaffaa kennaa. Tajaajilaa tokkoof kan barbaachisu tokkoffaa waamicha. Lammaffaa dibata. Sadaffaa kennaa. Sadaffaan kennaa. Waaw. Afuraffaan ayyaana. Ayyaana. Shanaffaa hubannaaf ogummaa. Isaan kun shanan wal faana deemu. Faarfataa tokko ta'u, lallabaa tokko ta'u, raajii tokko ta'u, isaan kun shanan wal faana deemu. Waamicha qabaachuu qabda, kennaa dibata qabaachuu qabda, kennaa qabaachuu qabda. Maanni afuraffaatti maal hin jedhu? Ayyaana. 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 Mee ayyaanaadha. Ayyaana. Ayyaana. Maalitti Ayyaana. waamamti? Maalitti Ayyaana. waamamti? Maalitti dibamti? Kennaan kee maayini? Ayyaanichi immoo amma namooti baay'een dibata qabu, kennaa qabu, garuu maal hin qabanii? Ayyaana hin qaban. Tajaajilli nama sanaa kan inni fudhatamuu danda'u yoo ayyaanni jiraatedha. Yoo ayyaanni jiraate. Ayyaana jechuun simboo jechuudha. Simboo jechuudha. Kun ayyaana tajaajilaan isinitti maa jiranni kun? Ayyaana tajaajilaati inni kun. Ayyaana gosa garaa garaa jira. Ayyaana tajaajilaa qofan isinitti maa jiran garuu. Ayyaanni tajaajilaa kun namoonni akkasi dhaggeeffatan godha. Yaada namootaa sii kenna. Laphee namootaa sii kenna. Siif immoo ergaa dhalootaa sii kenna.
Ergaa dhalootaaf kennamutu siif kennama. Ergaa dhalootaaf ta'u siif kennama siif immoo. Yoo maal qabaatte? Yoo ayyaana qabaatte. Ayyaana hin qabdu taanaan kennaa qabaachuu dandeessa. Ayyaana hin qabdu taanaan hin dubbatta garuu dubbiin ati dubbattu dhaloota bira hin ga'u. In dhaga'u garuu waan ati jette sana hin hubatan dhaloonni. Maaltu hin jiru waan ta'eef? Ayyaanatu hin jiru waan ta'eef. Ayyaanni kun immoo fakkeenyaaf namni tokko yoo akka carraatee dogoggore jechuudha. Kennaan nama sanaa hin sokka miti. Kennaan nama sanarra inuma ta'a. Ayyaanni garuu irraa ka'a. Barreeffadhaa. Ayyaanni immediately hin ka'a. Yeruma sana jechuudha. Gaafa namichi kadhatu, gaafa namichi fuula Waaqayyootti deebi'u immoo ayyaanni dachaa deebi'aaf. Haaleluyyaa. Ameen. Ameen. Ayyaanni ammuma ati fuula Waaqayyoo turte, ammuma ati Waaqayyoon kadhattu, ammuma ati sagalee Waaqayyoo dubbiftu ayyaanni sii baay'ataa deema. Ameen. Waa. Haaleluyyaa. Ameen. Hamma ati immoo faarfannaarraa, kadhannaarraa, wangeelarraa fagaataa deemtu immoo ayyaanni sirraa fagaataa deema jechuudha. Garuu kan isin ajaa'ibu kennaan Waaqayyo siif kenne faarfannaa haa ta'u, lallabaa haa ta'u, mul'ataa haa ta'u, raajummaa haa ta'u, whatever kennaan Waaqayyo al tokkicha sii kenne yoomuu sirraan badu hamma guyyaa gaafati Yesuus Kiristoosiin ganeera jettutti. Yoo akkuma Yesuusiin fudhadheera jette Yesuusiin ganeera jettirraa kan hafe dogoggoruu keetiin, kufuu keetiin yookaan immoo waan ta'e gochuu keetiin kennaan Waaqayyo sirraan fuudhamu. Garuu maaltu fuudhama? Ayyaanni fuudhama. Ayyaanni namicharraa ka'e sokka. Bara kakuu moofaatti immoo kennaanis ayyaannis hin ka'a. Bara kakuu haaraatti garuu kennaan hin ka'u, hafuurri qulqulluun sirraa hin ka'u, kennaan sii kenname sirraa hin ka'u. Hafuurri qulqulluun kan nuu kenname bara baraan nuu kenname. Nu wajjin akka taa'u, nu keessa akka taa'uuf, nu immoo isa keessa akka teenyuuf. Kennaan nuu kennames akkasuma. Ayyaanni garuu hin dhufas hin deemas. Waa tokko isinii kadhadhu akka Phaawulos harka keessan ol kaasaa. Ayyaanni hin dabarre siif haa kennamu. Ameen. Ayyaanni ayyaana irratti siif haa kennamu. Ameen. Naaf haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsi 14 akka jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsi 14. Sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufate. Ulfina isaa ayyaanaaf dhugaadhaan guutes arganne. Ulfinni isaas isaa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Ameen. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. 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 Ayyaanaan guute arganne. Ayyaana. Mee ayyaana jedhamee al tokko. Mee dabala ammayyuu ayyaana Waaqayyoodha. Yeroo baay'ee dhaloonni tajaajiltoonni amantoonni isa kana badaatti kuratitti hin godhani. Garuu baay'ee kan nu barbaachisu dhugaan isinitti himaa. Baay'ee tajaajila keenyaaf jireenya keenya fooniif hafuuraatiif baay'ee murteessaa kan ta'e ayyaana Waaqayyooti. Ameen. 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 Kanaaf kabaan gaafa faarfatu akka jedha. Ayyaanni kee duwwaa nagaa Yesuus. Ayyaanni kee duwwaa nagaa Yesuus. Hallelujah. Hafuuraan badhaadhaa yoon ta'e gooftaa. Omni kee dadhabaa keessaa. Omni kee dadhabaa keessaa. Ameen. 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 Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Mee al tokko ayyaana Waaqayyoo jedhame. Ayyaana Waaqayyoo. Ameen. Dabala ammayyuu ayyaana Waaqayyoo jedhame. Ayyaana Waaqayyoo. Ameen. 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 Hallelujah. Maariyaami ergamaan Gabriel dhufee Maariyaamiin maal jedhe beektu? Gammadi.
yaa ayyaana qabeeta waaqayyo biratti maal argatteetta beektu? Ayyaana argatte. Ayyaana. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Amen. Maal argatte? Ameen. Ayyaana argatte. Ayyaana. waaqayyo biratti fudhatamummaa jechuudha ayyaana. Taqabbaayinat. Ayyaana. Ameen. Ayyaanni inni lammataan immoo ayyaana fudhatamummaa namaa kennu barreeffadhaa. Ayyaana fudhatamummaa namaa kennu. Dubbattee dubbiin kee akka fudhatamu. Dubbattee wanta ati dubbatte dhaloota biratti akka fudhatamu. Dubbattee jechi kee dhaloota biratti akka dhaga'amu. Ayyaana nama biratti fudhatamu. Mootota biratti. Asteer fuula mootichaa biratti ayyaana argatteedha sagaleen waaqayyo. Simboo argatte. Dubbiin kee fudhatamaa, arrabni kee fudhatamaa. Waaw! Ayyaana kana waaqayyo sirratti dhangalaasu haa ta'u. Ameen. 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 Naaf haa ta'u maqaa Yesuus. Sadaffaa Ameen. ayyaana rakkina keessatti nama gargaaru. Ameen. Gaafati rakkattu, gaafati kophaa taatu, gaafati rakkoo garaagaraa keessa galtu ayyaana rakkina sana keessa si dabarsu. Ayyaana Ameen. sana keessa si dabarsu. Ameen. Akkati hin kufne, akkati hin dadhabne, akkati gooftaa biraa hin hafne kan si gargaaru ayyaana waaqayyooti. Ameen. Yaa ayyaana waaqayyooti. Ameen. So inni kun isiniif baay'atu jedhe gaa Phaawulos. Deebisee nagaa jedhe waa'ee nagaa baay'inaan dubbachuun barbaadu nan darba. Waaw! Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Filiphisiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 1-2 irraa waan baay'ee akka barattan abdii sagantii guutuun qaba. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Ameen. Isa booda gara lakkoofsa 3tti gadi buunee lakkoofsa 11tti ilaalla. Sagaleen kan eenyu jeeqaa jira laata? Bilbilli tokko jeeqaa jira jaalala waaqayyootiin. Saayilenti nuu godhaa. Ayyaantu si biraa jeeqaa jira sagalee. Okay. Lakkoofsa 3 in kadhataaf gara warra Filiphisiyoos kanaaf kadhataa. Ani Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti waaqayyo koo nan galateeffadha jedhe Phaawulos. Yeroon isin yaadadhu yeroo hundumaa waaqayyoon nan galateeffadha. Sababiin isaa immoo jedhe Phaawulos. Sababiin isaa yeroodhuma an kadhata kootiin hundumaa keessan yaadadhutti gammachuudhaan hin kadhadhaa jedhe Phaawulos. Yaa'u kan biraan kan hin dubbatin darbee Filiphisiyoos kuni ergaa macaafa gammachuu jedhame beekama jechuudha. Ergaa macaafa gammachuu jedhame beekama. Sababiin isaa jechi gammachuu jedhu si'a 16 ol barreeffamee jira boqonnaa kana keessatti. Boqonnaa 4 xiqqaa kana keessatti yoo xiqqate si'a 16 fi isaa ol barreeffamee argina macaafa gammachuu jedha jechuudha. Filiphisiyoos keessatti jechuudha. Mana hidhaa taa'ee barreesse Phaawulos ergaa kana ofiisaatiin. Garuu waa'ee keessan gaafan kadhadhu jedhe Phaawulos. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Haleluuyaa. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatti qabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif waaqayyoon nan galateeffadha. Ameen. Gammachuun Phaawulos inni guddaan maali yoo jettan Filiphisiyoos ergaan isaa inni guddaan hojii wangeelaa keessaa qooda qabu jaroonni kun. Phaawulos jara sanaaf kadhata. Namoonni tokko ofii keessanii hin kadhattanii. Ati immoo hin kadhattu. Siin kadhadhu. Siin kadhadhu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Siin kadhadhu. Phaawulos mana hidhaa taa'ee Filiphisiyoosiif kadhataa jira kunoo. Maaliifan siin kadhadhu? Atis immoo naa kadhachuu qabda. Anis sii kadhachuun qaba. Macaafni qulqulluun walii keessaniif kadhadhaa jedha waan ta'eef. Yeroo itti dadhabu jira. Ati immoo naa kadhattee na jabeessita. Yeroo itti dadhabdu jirta. Ani immoo sii kadhadheen si jabeessa. Sibiilli sibiila akka qaru akkasuma
namni nama qaraadha sagaleen waaqayyoo waan ta'eef. Ameen. Kanaaf Phaawulos warra Fiiliphisyoos kanaaf hin kadhata. Guyyaa jalqabaatii qaaftanii gaafuma jalqabdan gaafuma mana Liidiyaatti sagantaan jalqabe sagantaan kadhannaa jalqabe sanaa jalqabe. Gaafuma mana Liidiyaatti namoonni gooftaa fudhatanii jalqabe. Isin hojii wangeelaa keessaa hirmataa jirtu. Kana jechuun wangeela lallabuu keessatti qooda qabdu ga'ee fudhattanii tajaajilaa jirtu. Jarri kun maaliin tajaajilaa jiru? Maaliin tajaajilaa jiru jarri kun? Maaliin wangeela keessaa qooda qabaatan jaroonni kun yoo jettan kennaa isaaniitiin maallaqa isaaniitiin ayyaana waaqayyo isaanii kenneen hojii wangeelaa hojjechuu keessaa qooda qabu jechuudha. Kanaaf waa'ee keessan yeroo yaadu baay'een gammadaadha Phaawulos. Lakkoofsi 6 akka jedha. Waaw. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nama amanadha. Ameen. Harka keessan ofitti qaba akka jedha. Waaqayyo jedha. Waaqayyo Hojii gaarii hojii gaarii na keessatti jalqabeera. na keessatti jalqabeera. Inni immoo Inni immoo hamma Kiristoos deebi'ee dhufutti hamma Kiristoos deebi'ee dhufutti fiixaan ba'a malee hin dhaabbatu. fiixaan ba'a malee hin dhaabbatu. Inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe. Hojii gaarii laphee namaa keessatti yaada namaa keessatti kan jalqabu Waaqayyoof Waaqayyoon qofaadha. Ameen. Yaada namaa keessatti laphee namaa keessatti hojii hamaa kan jalqabu immoo seexanaaf seexana qofaadha. Namooti baay'een hojii gaarii hojjechuu hin jalqabu garuu danda'anii hin xumuran. Yeroodhaaf hojii gaarii jalqabu, yeroodhaaf faarfachuu jalqabu, yeroodhaaf raajuu jalqabu, yeroodhaaf qabeenya isaanii hin kennu, asiraatii isaanii hin kennu, yeroo muraasa lallabuu jalqabu, yeroo muraasa bakka ittiin fufuu tajaajilli isaanii waa tokko sii kadhadhuu maaloo itti fufaa ta'u tajaajilli keenya. Ameen. Hojii gaariin Waaqayyo karaa kee jalqabe itti fufaa haa ta'u. Ameen. Jecha kanaan na eebbisaa. Jechuma kanaan nama duwwaadhaan na eebbisaa. Maqaa Yesuusin tajaajilli keessan itti Kiristoos tajaajilli keessan itti fufaa haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuusin tajaajilli keessan Tajaajilli keessan maqaa Yesuusin itti fufaa haa ta'u. haa dabalatu. Ameen. Waaqayyo isin keessatti hojii gaarii jalqabeera ijoollee. Ameen. Hojiin ati jalqabdee jirtu xiqqaa yoo fakkaate waan salphaa yoo fakkaate namoota baay'eetti garuu hojii gaarii jalqabdee jirti. Ameen. Hojii gaariin kun immoo jedhe Macaafa Qulqulluun hamma Kiristoos dhufutti malee yeroodhaaf kan dhaabbatu miti jedhe. Waaw! Haleluuyaa! Ameen. Itti fufa hojiin koo jedha. Itti fufa hojiin koo maqaa Yesuusiin. Tajaajilli koo itti fufa jedha. Tajaajilli koo itti fufa maqaa Yesuusiin. Lallabni koo itti fufa jedha. Lallabni koo itti fufa maqaa Yesuusiin. Ameen. Namni amanee maqaa Yesuus Kiristoosiin itti siifa fufu. Ameen. Haa ta'u maqaa Wanti karaa Yesuusiin kitaabuu hin irra argamin. Ameen. Haa ta'u maqaa Darbuu Yesuusiin. deemi maqaa Ameen. Yesuusiin. Ameen. Haa ta'u maqaa Tarkaanfatti deemi Yesuusiin. maqaa Yesuusiin. Ameen. Hojii Haa gaariin ta'u isin maqaa keessatti jalqabe hamma Kiristoos deebi'ee dhufutti. Ameen. Haa ta'u Hamma maqaa. Kiristoos deebi'ee dhufutti malee Ameen. amma haalli mijatutti, amma birrii argaddutti, amma haadha manaa gaarii argaddutti, amma abbaa manaa gaarii argaddutti, hamma mindaa gaarii argaddutti qofaa miti jechuudha. Hamma Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti. Ameen. Ishee kana jala muradhaa. Tajaajilli koo hamma Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti jedhaati jala muradhaa. Faarfachuun koo, lallabuun koo,
raajuun koo, kadhachuun koo, fuula waaqayyoo deddeebi'uun koo, kennaa kootiin gooftaa tajaajiluun koo, asraatii koo kennuun koo, amma Kiristoos deebi'ee dhufutti malee, haleluuyaa, wanti karaa na dhaabu hin jiru. Amma Yesuus dhufutti. Ameen. Ameen. Naafaa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Fiixaan akka baasu nan amanadha Phaawulos. Ameen. Nan amanadha. Milkaa'u hamma xumuraatti deemu. Lakkoofsi torba. Waa'ee hunduma keessanii yeroo inni yaadu immoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumaatti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Hidhamee jira. Garuu hidhamee otoo hin jiru wangeela lallabuun ni isfanii. Ayyaanni naa kennameera jedhe Phaawulos. Ayyaana isa rakkina keessatti nama dabarsu sana jechuudha. Ayyaanatu narra jira. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf hundumti keessan immoo waan isin bira jiruuf yeroo hundumaa yaadni koo qalbiin koo yoon qaamaan isin bira jiraachuu baadhe iyyuu isin bukkee jira jedhe Phaawulos. Lakkoofsi 8 jaalala isa garaa Kiristoos Yesuus keessa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyo hin beeka. Baay'een isin yaada, baay'een isin jaalladha. Jaalalli koo kun garuu isa kan Kiristoos malee isa kan bu'aatiif nama jaallatan miti jedhe. Amma gaa lakkoofsi 9 waan guddaa of keessaa qaba. Dhaggeeffadha. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti, dubbii gargar baasee hubachuutti, baay'iseetti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti. Jaalala keessa maal jira jechuudha? Ogummaatu jira. Yaa dubbii immoo gargar baasee akka hubatutti caalaa akka adeemu immoo isiniif kan kadhadhaa Phaawulos. Isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Lama Phaawulos waa'ee har'aa isaanii qofa odoo hin taane waa'ee guyyaa isaanii borii waa'ee mana isaanii galgalaatti waldaa Filiphisiyoos kanatti. Tokkoffaa guyyaa dhufa Kiristoos sanatti makaa malee utuu waa isin keessa hin makamin qulqulluu taatanii. Lammaffaan immoo gufuu malee gufuun tokko akkasin dha'u hin barbaadu. Ija karaa Kiristoos Yesuus qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfinna Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Ijaan guutamuutu isin irra jiraata. Iji sun immoo qajeelummaadhaan dhufaa. Qajeelummaarraan dhufaa. Qajeelummaarraa argama. Iji qajeelummaarraa argamu sun isin irratti argamuu qaba. Malee gufuun yookiin immoo wanti makaan tokko isin keessa jiraachuu hin qabu jedhee Phaawulos warra Filiphisiyoosiif barreessa jechuudha. Egaa lakkoofsa 3-11 kan jiru baay'ee isaa hin ibsine. Maaliif kadhataafii jira waan ta'eef. Wanti Phaawulos kadhachuu fi barbaade as keessatti waan gurguddaa 5 argina. Tokkoffaa Phaawulos maal kadhataafii jira jaroota kana? Yeroo hundumaan isin yaadatti. Jara sana baay'ee akka yaadaa jiru. Lammaffaa Phaawulos jaroota kana maal kadhataafii jira? Wanta gaarii Waaqayyo isaan jalqabsiise akka xumuraniif. Wanta gaarii Waaqayyo isaan jalqabsiise akka xumuraniif. Sadaffaa Phaawulos jaroota kanaaf maal kadhataafii jira? Sadaffaa jaroota kanaaf Phaawulos maal kadhataafii jira yoo jettan jaroonni kun
jaalala Kiristoos akka qabaatan. Jaalala Kiristoos akka qabaatan. Afuraffaa Phaawulos Filiphisiyoosiif kan inni kadhataa jiru as keessatti hubannaaf ogummaa akka qabaatan. Hubannaaf ogummaa akka qabaatan. Dubbii gargar baasuu akka danda'an yoo hubannaaf ogummaan jiraate. Shanaffaaf inni dhumaa ija qajeelummaa akka godhatan. Ija akka godhatan kadhataafii jira Phaawulos. Kadhannaa kana shanan isiniin kadhadha harka keessan ol kaasa. Amantiidhaan. Wanti gaariin Waaqayyo si keessatti jalqabe. Fiixaan siif haa ba'u. Ameen. Jaalalli dhugaan keessa keettamu. Ameen. Hubannaaf ogummaan siif haa kennamu. Ameen. Waa hubannaaf ogummaan siif haa kennamu. Ameen. Sii kanatti ittiin gargar baaftu Waaqayyo siif haa kennu. Ameen. Ija hafuuraa kana Waaqayyo siif haa kennu. Ameen. Waaqayyo ija kee hafuuraa siif haa banu. Ameen. Yesus Kiristoos siif haa kennamu. Ameen. Ameen. Haa ta'uuf isan taane akka gargar baaftu. Gufuun, gufannaan, makaan akkasi keessatti hin argamne. Waaqayyo ayyaanaaf dibata nagaa siif haa kennu. Ameen. Hallelujah. Waaqayyoon galateeffanna. Ameen. Itti aansee lakkoofsa 12 kaafnee hanga lakkoofsa 14tti kan jiru dubbisa. Guutummaan isaa lakkoofsa 12 kaasee ergama tokko qaba hanga dhaqee lakkoofsa 30 ga'utti jechuudha. Yoo dandeenye kana guutummaa isaa xumureen gara boqonnaa lamaatti dabarree har'a xumurra jechuudha. Obboloota koo wanti anarra ga'e kun wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuu isaa akka beektan nan barbaada jedha Phaawulos. Phaawulos irra rakkinatu ga'ee mana hidhaa galee jira. Garuu hidhamuun isaa sun immoo wangeelaa babal'isuudhaaf haala mijeesseef. Kanaaf lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatanii jedha. Haaleluyyaa. Isa kaleessaa caalaa isa dheengaddaa caalaa dhalooti baay'een wangeela lallabuudhaaf ija jabaatanii dubbachuu jalqaban Yesuus gooftaadha jedhan. Ameen. Kanarraa maal hubanna? Rakkinni haalli mijanne Phaawulosiin tajaajila isaan dhaabne. Itti fufaadha kan keessa itti fufaa siif haa ta'u. Ameen. Haa ta'u malee lakkoofsa 15 irratti immoo akka jedha. Egaa gaafa tajaajillu hinaaftuun inni ibdumitiire yoomiyyuu. Jarri tokko hinaaffaarraa anaan morkachuurraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu jedha. Yaanu tokko Phaawulos lallabnadhani jechuudha. Warri kaan immoo fedha gaariirraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhanii wangeelaaf akkam falmuuf as kaa'amuu koo hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jallaadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaadu. Ilaala. Hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u, dhugaadhaanis haa ta'u, akkuma fedhetti ta'ee karaa gadhayyii Kiristoosa lallabamuu duwwaadha. Ani kanatti nan gammada, si'achis itti nan gammadaa. Amma na dhaggeeffadha. Ammas keessatti tajaajila gosa lama jira. Yookiin lallaba gosa lama. Lallaba gosa lama jira. Lallabni inni tokko lallaba fedhii ofiitiin lallaban. Barreeffadhaa. Lallaba dhaloonni fedhii ofiitiin yaa'u jira miti akka mataa ofiitti kan lallaban.
warra akkasii hinaaffaadhaan kan lallaban. Hinaaffaadhaan kan lallaban. Hafuura hinaaffaa iyyee nama keessaa hin bahu garuu maan akkam godhu hin beeku. Inni kuni dhukkuba tajaajiltootaa isa guddaadha. Kaanserii tajaajiltootaa isa guddaa. Amma yoo argitanitti yoo ta'e biyya keenya keessatti yoo intalli tokko shaayee yookiin mana buna dhugan bante safara sanatti akka carraatee guyyaa 2 guyyaa 3 mana isheetti warri buna dhugan yoo baay'atanii suuqiidhuma kaleessa mana bunaa suuqiidhuma mana shaqaxaa turetu mana bunaa ta'a deebi'e. Safarri sun guutummaan mana bunaa ta'a. Maaliif achitti banu beektu? Hinaaffaa ishee kanaati. Hafuura hinaaffaa. Yoo namichi inni tokko waldaa dhaabee waldaan isaa baay'ee milkaa'ee haalli qajeelee fi tokkos ba'ee waldaa dhaaba. Dhufee fi miti hinaaffaadhaan. Tokko takkannaan jedhe maaliif maqaa waldaa kana akka jetta wal kasasanii maqaa waldaa irratti waldaa koo akkas goote maqaa waldaa koo akkas goote jedhanii wal kasasuuni maal taate obboleessa koo mul'ata dhume moo mul'ata wangeela keessa oxiksi baay'ee jira maqaa kana hin geeddartuu fi maa wal loltuu jennaani mul'ati dhumeera maal jennaan isuma qabu nama jala hatuudha. Amma akkas ta'eera bara kanarra geenyeera. Maanni gaanni kun hinaaffaadha jechuudha. Maaliif walitti naafama? Lallaboo lallabamee hin quufamne, lallabamee hin dhumne. Maanni kun hinaaffaan tajaajiltoota keessa. Warra hinaaffaa mataa isaaniitiin wangeela lallabantu jiru. Warri hinaaffaa isaaniitiin wangeela lallaban jedhe Phaawulos. Isan hidhame irratti iyyuu deebi'anii daba biraan irratti yaadu jedhe. Warra akkasii kun. Warri kaan immoo jaalala dhugaatii wangeela kan lallabantu immoo jiru. Gartiin lama immoo. Gartiin lama immoo jaalaluma dhugaatiin warra Kiristoosiin lallabantu jiru. Garuu hinaaffaadhaan isa lallabanii jaalala dhugaatiin isa lallabanii wanti guddaan Kiristoos lallabamuun isaa nagaadha. Phaawulos ammatti quratiin isaanii guddaan maalirra jira jechuudha? Kiristoosiin lallabuurra jira jechuudha. Mucaa tokkotu waldaanuma tokko keessaa bahee fiillafiti isaatti immoo maqaa biraatti banee itti moggaasee waldaa dhaabe. Maali abaluu maaliif irraan sittu jennaan garaa isheen gubaa as taa'een garaa ishee gubaa qo'eedha. Amma mee kun hubannaa dhabiisa malee inni Kiristoosiin lallabamni maal ta'arraa siqee bakka wangeelliin keenya tokkotti yookiin safara wangeelliin jire tokkotti yoo dhaqee dhaabe lubbuu tokko yookiin lubbuu lamatu fayya jechuudha. Kwaariin taraa wal dhaggeeffata, lallabi taraa wal dhaggeeffatu, wal jeequufumaa wal bukkee ta'anii. Kun egaa maal hinaaffaadha jechuudha. Hinaaffaan kun immoo hinaaffaa keessumaa tajaajiltoota keenya qabatee jiru. Keessumaa amantoota keenya qabatee jiru. Ani immoo eenyuun gadi jedha. Ani immoo eenyuun gadi. Ammuma waa tokko haaree jennaan ammuma dhaqee maal ani akkasiin godhu an gareen hidhu ani waldaan naa bu'e. Hinaaffaa guddaa. Namni hinaaffaa qabu jedhii namatti naafu jedhii nama jibba keessaa qabu jedhii nama immoo horii immoo peestaalee liqimsite saawwa peestaalee liqimsite beektuu laata? Jarri kun lachan wal qixa. Saawwa peestaalee liqimsite nama hinaaffaa qabu isaan kuni wal qixa. Saawwi peestaalee liqimsite ennaani yoo maal barbaadde nyaachifte gad deemti. Uqqasaaruma deemti. Gaduma irrataa deemti. Lafee ishee bakkee ba'aa deema. Pheenxeen hinaaftuuni ayyaanni hin baay'atuuf. Yoo kadhates kadhannaan hin dhufuuf. Waa'ee namichaa yaada kaa. Waa'ee namicha jibbuu yaada kaa. Waa'ee hinaaffaa yaada kaa. Na caaltee mindaan ishee ammasii tajaajilli ishee akkasii mana akkasii bitattee makiinaa akkasii bitattee wayyaa akkasii bitattee.
amma akka jarraa ta'e qamisii tokko yoo bitatte yookiin surree tokko yoo bitatte yookiin immoo waama ta'e yoo bitatte gaaffiin jalqabaa wanta lama meeqaan bitte eessaa bitte ergasii boodan bareedaa yoo na jaallatte naa kenni maal latteen bitattu maafan sii kenna inaaffaadhaa meeqaan bitte maalli meeqaan bitte dhugaa ta'e hisaa bitte iddoo akkasiitiin bitte lafa nan margee waan binnee biti gaafa bitte haqqa ati immoo hagubatu maal jedhi waaqayyo maal si cannaqe hagubatu taa'e maal siin jechuuf jedheen ati garuu namatti hin hinaafin hinaaftuun ta'e hinaaftuun bara ishee guutummaa achiin sittu dandeesse ituu kan nama abaluu farra kanatti ta'e wayyoo karaa kamiin ta'e utuu jettuu kan ishee darba namatti hin hinaafin warra sitti hinaafan immoo itti dhaabattee ittiin hin cokkolin darbi hinaaftuun mandara warra hojii hojjetuu jirti yeroo hundumaa kanaaf jarri tokko natti naafan jedhe Phaawulos itti naafan natti naafanii wangeeluma lallabuu kootti naafanidha baay'ee jira kan sitti naafu amma tajaajila zuumii kana gaafa jalqabnu namoota meeqa nutti naafinu namoota meeqa warra jalqaba zuumii kana nu kenna waaqayyo isaan eebbisu maaliif itti laata maaliif akkami tajaajilu goota maal rakkoo maalii qaba wangeela lallabne hoo ijoollee maal nama tokkotoo fayyaa jira nama tokkotoo fayyaa jira kanarra kunoo waaqayyo sa'aatii 24 nuu kennuu jiru nama tokkotoo fayyaa jira borimmoo kan kana caaloo hojjenna ganaa ameen galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hinaaffaadhaan wangeelli garuu jaalalaan lallabama mucaa tokkotu faarfannaa hojjette faarfannaan ishee immoo faarfannaa tokko faarfatte isheen garuu faarfannaan ishee faarfannaa ja'a faarfannaa tokkotu faarfannaa ja'a naananii jechuun buufati tokko faarfannaa tokko jechuudha lakkoofsi tokko faarfannaa tokko lakkoofsi tokko faarfannaa tokko faarfatte isheen garuu faarfannaa ishee ja'a naana maali abaluu koo maali faarfannaa kana baaftee itti ilaaltee ta'i otoo miidiyaatti gadi isin maal taate jennaan kii waaqoo jettee jennaan an dhugaadhaa jetti ijoollee abaluu na biraa baaseet abaluu na biraa baaseet abaluu na biraa baaseet maalumaaf an taa'ee hin baasu jedhee hin baase malee naannumneet si hin dhufne taanaanii si hin dhufne bakka waan gootu hin qabu anama gaaf tokko mul'ati naannufu waan isaan beeku gaaf tokko raajummaa ciruma naannufu bakka ciruma natti hin argamu gaafa inni natti hin argamneen waaqayyoof galannaa ta'u ameen sagalee waaqayyoo barsiisee lallabeen dhaaba bakka maali daannarra jira godii maali narra dhaabbata naannufne bakka amma irra natti argamaa jiru lallalle waama tokko laa mul'ati natti argamaa jiru amma fakkeenya natti hin argamne amma barsiisan narra jira dhugaa waaqayyoo natti hin argamne bakka maali of keessaa fuudheen sii kennaan haalin godhan bakka namoonni tokko immoo giddiitti bakka raajiin dhufee bakka itti himtu malee hin ta'uuf gaaf tokko mana dookterii tokko dhannee waaqayyoon kadhannee sagalee waaqayyoo dubbisee namiin jedhee taa'e innaan akka naan jette isheen maal waaqayyo waama tokko sitti hin dubbannee nama waaqayyoo naan jette anoo waan dhageenya hin jedhee waan dhageessanii seksiima kana dubbisinaan jedhee wangeeluma lakkaa wangeelli ergaa miti hafeera wangeelli ergaa ta'u wangeelli jedhame na wajjin raajii caaluudha jedha rakkanneen bara kana akkasiin jedha waaqayyo yoo jedhe malee hin ta'u jaa tokkoon immoo akkasiin jedha waaqayyo jedheeni kadhatee fi kee 20 ergisiin jedha waaqayyo jedhe mee waaqayyo bara yoomiitii 20 kadhattu 20 ta'e adara waaqayyo 20 dafee kadhata waaqayyo dara waaqayyo meenatti immoo 50 ergi malee 5 ergi malee yoo waaqayyo makka jedhe natu barbaade 20 tajaajilaa na barbaachisaa nama waaqayyo na gargaari yoo jedhe maal ta'a
Waaqayyo jedhee dhiise. Waaqumti sinaaf fayyisu malee yaschagaarii no. Dhugaadha. Mayni akka wangeelaatti deemna gaafa jennu baay'ee nu rakkisa jechuudha. Amma akka nama tokkotti irra bakka Waaqayyo nutti hin dubbanne jechuudha. Hin jiru ergaan irra bakka ol utaaliin hin jiru, gad utaaliin hin jiru, simiinis hin jiru, simiinis hin jiru. Barumsa barattaa amiin jedhe. Ameen. Innu ergaadha. Ameen. Kanadha jechuudha. Kanaaf inaaffaadhaan wangeela lallabu. Barri keenya bara baay'ee walirratti naafuu, walirratti ka'uu, bara inaaffaadhaan guute. Xinnaan guddaan kan nama hinaafu. Miimiyaan waa tokko yeroo baay'ee jecha tokko hin jedha yeroo ijoolleen maaliif tajaajila dhoowwattanii jedhe lallabadhumaa lallabaan jedhaan antaan naggeeffadha lallaban innumaa ijoolleen tokko faarfannaa dhoowwatan faarfadhaa kaa maal innumaa kitifoodha moo shiroodha moo meeqoy kitifoodhaa dhuma moo shiroodhaa dhuma moo na jalaa lallabaa walte onnumu faarfataa walte onnumu hinaaffaa maaltu fide ammasitti hinaaffaa maaliif barbaachisa afurri hinaaffaa sirra jira yoo ta'e har'a iyyeen jedhu akkuma bayetti sirraa ba'u. Ameen. Maaliin godhammatti hin iyyuu maaliin godhammatti. Abaluu caaltu abaluu akkasuma goote waa'ee abaluu dhiisatama waa'ee namaa dhiisi waa'ee keetti deemu. Ameen. Hello nagaama wanti jechaa jiru. Nagama. Dubartii tokko takka jette warri haati isheen ollaa kooti abbaan mana dubartii ishee ollaa kooti oolaa qalee waan ta'eef ayyaana kanatti oolaa nuu qaluu qabdaatti hin jette. Itti meedhaala ollaatti naaf. Morma kona kutta oolaan nufu malee ayyaana kana wajjin hin baanu. Tu karaarra deemu namichi tokko oolaa karaarratti dhee jira balbala duratti dhee jira oonaan boon oolaa namichi qabee taggorra kaatee dhufe. Yaa kunoo fi jennu feetti hin cinkite gaa mala godhe hin cinkite gaa hiibi dennu fedhe duub godhee suma morma qaat godhee muree gogaarraa baasutti gaa abbaan oolaa boodaan nufe. Haala jedhaa eeggannaan oolaan qal'aa jira. Eenyuuf galtannaan haala manaa qophaa'e. Atee fide maaltu hannatti isa geesse hinaaffaadha mana. Hinaaffaadha mana. Kanaaf ollaa keetti hinaafin, hiriyaa keetti hinaafin. Yoo sitti hinaafan immoo gammadi. Ati darbaa jirta. Ameen. 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 Caalaa jirta. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Qayyabannaa ture garuu lallaban godhe waan san harkaa sokke. Ergaa keessan fakkaata. Ameen. 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 Gammadi. Ameen. Ameen. Yoo karaa sitti cufaa jiru ta'e balbala sitti cufaa jiru ta'e gammadi ati. Maaliif beektaa? Ameen. Waan irra jira darbaa jirta jechuudha. Jara dabartee sokkite. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Lakkoofsa 19. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuuraa Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka nageessu nan beeka. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiin gara hiikamuutti akka nageessu nan beeka. Kana jechuun ilaa gararraatti Phaawulostu Filiphisiyoosiif kadhata. Lakkoofsa 19 irratti eentu kadhataaf jedhama? Warra Filiphisiyoos kanatu Phaawulosiif kadhataa jira jechuudha. Sabni tajaajilaaf kadhata, tajaajilaan immoo eenyuuf kadhachuu qaba? Sabaaf kadhachuu. Ilaan dagatina. Ilaan hojii manaa isiniif haa ta'u. Hojii manaa isiniif haa ta'u. Kadhannaa keessan guyyaatti kadhattan keessa daqiiqaa tokko waaqtolaan dhabina. Daqiiqaa tokko bakka bakkuma jirutti nama kana gargaara. Harka qabu jedha. Harma naa kadhadha. Waan biraa miti. Milkeessedha naa kadhadha. Gargaaredha naa kadhadha.
Sinaa milkeessu Waaqayyo jechuudha. sina milkeessu. isin akkuma isin kadhannaan koo isin barbaachisu kadhannaan keessan na barbaachisa. Ameen. Siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Fakkeenyaaf guyyaatti namni 5 daqiiqaa tokko yoonaa kadhate kadhannaa daqiiqaa 5 na bira ga'a jechuudha. Ameen. Ameen. Siniif haa Yeroo ta'u. baay'ee tajaajiltootaan namooti hundumtuu nuu kadhadhu nama Waaqayyoo maaloo nama Waaqayyoo na bira hin darbin kaa jechuma tokko naa baasee ofiimmoo jecha tokko hin baasaniif tajaajilaa sana. In barbaachisa bar. Ana na barbaachisa bar. Ameen. Ameen eebbifame haa ta'u. Na barbaachisa na bar mana koof gaa'ila koof na barbaachisa. Kan isin ajaa'ibu nama 100 yoon tajaajilee namni 100 yoo bilisa ba'e namni 100 yoo hiikame karaa 100 na lola seetan. Ilaa kana beekaa. Namni 1000 tajaajilame namni 1000 yoo bilisa ba'e namni 1000 yoo hiikame karaa 1000 na loluu barbaada seetan. Tajaajilaadha waan hin ta'eef. Hin danda'u maqaa Yesuusiin. Namuu kanarraa lolu kanarraa ifatu kannaa kadhatu kadhannaadhaan kan birrii miti kadhannaadhaan kan na gargaaru isin. Dhugaadha. Waaqayyo humna isiniif haa ta'u. Namooti baay'een kan isaan nyaataman, kan isaan kufan, kan isaan gadi ta'an maaliif yoo jettan nama kadhatuuf hin qaban. Hin kadhatuuf malee. Tajaajilaa sanatu ganamas galgalas guyyaas hin kadhata bakka innuma kadhata hundumaaf leeleeleeleele kadhata malee sabni hin kadhatuuf isinitti anas kadhannaan na barbaachisa dadhabaadhaan nama fooniiti waan hin ta'eef. Sinaa jabeessu Waaqayyo. Ergamaa Phaawulos nama Waaqayyoo nama guddaa ergamaa guddaa waldaamma kana dhaabe ergaa 13 barreesse erga kadhannaan barbaachise waaqtolaan nama xiqqoo kanaaf kadhannaan baay'ee barbaachisa. Dhugaadha. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Kadhannaa xiqqaan daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 naa kadhattu waan guddaa naaf hojjeta. Ameen. Siniif haa ta'u. Waan ati naa kadhattu amma dhumaatti akka tajaajilu Waaqayyo akka na milkeessu bakka ayyaanni Waaqayyo amma guyyaatti akka na dhabu. Garba naa kadhadhu waan biraa warqee meetii miti. Yoo afurri Waaqayyo keessa kee fide immoo hisseeyyoo. Kanaaf naa kadhadha. Phaawulos yoo isin naa kadhattadhaan immoo nan hiikama jedhe argitanii? An kadhadheen ofii kan jenne. Isin naa kadhattu an nan hiikama jedhe. Kadhannaa amantootaati hojii ergamootaa boqonnaa 12tti Phexrosiin kan mana hidhaatii baase. Kadhannaa mana haadha Maariqoositti geggeeffamutu Phexrosiin mana hidhaatii baase. Jilgeenfatanii Waaqayyoon kadhatuuf bakka du'uun qabu salphinni irra ga'uu hin ta'u yeelloon irra ga'uu hin ta'u namni kun ba'uu qaba du'i isaa geeddaramuu qaba salphinni isaa oltanatti jijjiiramuu qaba jedhanii cimsanii kadhatu Waaqayyoon. Tajaajiltoonni kadhata isaan barbaachisa. Ofii kadhachuu qabna nus hin kadhanna kadhannaan keessan baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Dhaloonni bara kanaa nama Waaqayyoo naa kadhadhu jedhu malee nama Waaqayyoo kanaaf kadhannaa kan jedhu nama muraasa. Nama muraasa. Kanaaf obboloota ko jaalala Waaqayyootiin tajaajiltootaaf kadhadhaa. Keessumaa naaf naa kadhadhaa. Warri kaan guutuu ta'uu danda'u ani garuu baay'ee nama dadhabaa nama wallaalaa. Ammayyuu waan baay'ee na barbaachisa. Ayyaana Waaqayyoon guutamuu na barbaachisa. Dibata na barbaachisa. Waan baay'eetti milkaa'uu na barbaachisa. Akka maatii kootti na barbaachisa. Ijoollee koof kadhachuus hin barbaachisa. Daa'ila koof kadhachuus hin barbaachisa. Tajaajila koo waldaa lafarraaf kadhachuus hin barbaachisa. Walii keenyaaf kadhachuun baay'ee murteessaadha. Namoonni tokko bakka asfalligenyim inni muluu nan jedhu bakka dhufanii dhumaan akkamitti akka dhufuuf naan galu laayivii jalqabuuniif raajii jalqabuun tokko namoonni tokko. Maqaan keenya dhaabal bakka Waaqayyo akka jedha. Maal sabiriin qabu Waaqayyo kun? Sabiriin qabu malee gadi nan laala. Tiktookii tokko yeroo tokko nan laala. Dhufeedhu maal bakka isuma jalqabu nama tokko nama lama sadaffaatti hin seeneeni. Amma jalqabee laayivii waluma faana daqiiqaa muraasan turre. Notifiikeeshiniin laayivii seenuu isaa naa gala daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 gidduutti raajii jalqabe.
Maali waaqayyo gooftaa koo Yesuus. Inni agarrame maaliifi namni sun yaada isaa geeddarachuutu irra jiraata, qalbii isaa geeddarachuutu irra jiraata. Wayii iji isaa waan biraa ilaalee dhufeeta, gurri isaa waan biraa dhaga'ee dhufeeta, hafuurri isaa jeeqamee dhufeeta. So kana hundumaa tasgabbeessuu qaba jechuudha. Ifaadha waan hin dubbachuu barbaadaa jiru kun isinii galaa jiraa? Kadhata keessaniin nanii kamade Phaawulos. Erga kadhati warra Filiphisiyoos kun Phaawulosiin barbaachise, kadhannaan keessan waaqtolaa barbaachisa jechuudha. Na hubattan? Warri amma naa kadhattanii hin beekne maqaan koo waaqtolaa jedhama. Siniif kadhannaa dhugaa. Ayyaana Waaqayyoo siniif haa baay'isu Waaqayyo. Ameen. Ameen isin haa eebbisu. Yeroo dhuma qabanneetis ni kadhanna. Ameen. Eebbifamaa dhugaa. Ayyaana siniif haa baay'atu. Ameen. Lakkoofsa 20. Karaa tokkoon illee akka hin yeellaasifamnetti argitanidha. Dhimmeenan eeggadha. Nan abdadhas. Jiraachuu kootiinis ta'ee, du'uu kootiinis ta'ee, kanaan dura akkuman haleluuyaa. Karaa tokkoon illee akka hin yeellaasifamnetti dhimmeenan eeggadha. Nan abdadhasi. Jiraachuu kootiinis ta'ee, du'uu kootiinis ta'ee, kanaan dura akkuman gochaa ture, ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Yoon du'es yoon jiraadhes guddina Kiristoos nan lallaba. Yoon jiraadhes yoon du'es murateera jechuudha Kiristoosin lallabuudhaaf. Carraan na ajjeesuudhaaf yaalamuun illee jiraachuu danda'a. Garuu lallabuun naa bu'an. 21 akkadhe anaaf Kiristoos jireenya kooti. Haleluuyaa. Ameen. Anaaf jireenya koo Kiristoos. Anaaf Kiristoos jireenya kootidha. Anaaf Kiristoos jireenya kooti maqaa Yesuusin ameen. Anaaf Kiristoos jireenya kootidha. Anaaf Kiristoos jireenya kooti maqaa Yesuus ameen. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waa la raabashii delebee giraadiya. Akkamitti calluma jechuu danda'a. Jireenya kooti qaba. Haleluuyaa. Mita balaa jedhame anaaf Kiristoos jireenya kootidha. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Ameen. Warri dandeessan Feesbuukii keessan irratti ta'u, Teelegiraamii keessan irratti ta'u, TikTokii keessan irratti ta'u, waaw dubbadhaa jecha kana maaloo barreessaa daddafaati. Silkii keessan irratti barreessaa, waraqata keessan irratti barreessaa. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Yoo galtan yoo teessan Naaf haa ta'u. sin keessa Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Ameen. namoonni biraan jireenyi isaanii wanta biraadha. Wanta biraadha. Jireenyi namoota baay'ee waan biraadha. Ankoo garuu Kiristoos qofadha. Leerevena mashidalava kaabas. Ameen. Wow. Kiristoos jireenya kooti. Ameen. Kiristoos naaf jireenya kooti. Jireenya. Ameen. Hallelujah. Ameen. Du'uun immoo bu'aa kooti. Itti fufee lafarra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha. Yoo ta'e garuu waan ani fo'adhu hin beeku. Yaanni koo waan lama irratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kuni sanaaf hundumarra hin caala wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kanarra turee jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Utuun gara abbaa kootii deeme nan jaalladha. Nan hawwa. Garuu immoo yoon isin bira ture isiniif wayyaa. Ani isiniif bu'aa qabu yoon isin bira tuttureedha. Yoon isin bira buleedha.
yoon isin bira takka ture baay'ee isiniif bu'aa qabaa jedha Phaawulos. Ani isin bira tafee isin amantiitti akka guddattaniif fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluuf akkan jiru amanadheera beekeeras deebi'ee dhufee yommuu an isin biratti argamu isin karaa Yesuus karaa Kiristoos Iyesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii qabaattu. Amantiitti akka guddattan ila amantiitti akka guddattan yeroo darbe guddina hafuuraa waan jedhu tokko dubbachuuf xiqqoo jalqabeen ture. Amantiitti akka guddattan warra dargaggeessi umurii waggaa 25 yookiin 27 daayipperii hidhatu inni dubbannee ture mitiire. Miti jedhan. Barattanii jechuudha. Kanaaf egaa amantiitti akka guddattaniif Kiristoos keessatti akka guddattaniif akka nama jabaa taataniif utoon isin bira bubbulee wayyaa deebi'ee tokko nuuf immoo nan abdadhaa jedhan ba'a manadhaa kana keessaa garuu kadhannaa keessan na barbaachisaa jedhee Phaawulos. Yaanni koo wanta lama keessadha. Tokko gara abbaadha koo deemi jedha. Tokko immoo isin bira tutturuu jedha. Yoonni gara abbaa koo deemi anaaf gaariidha. Yoonni isin bira tutture immoo isiniif gaariidha jedhee ergaa kana warra Filiphisiyoosiif barreessa jechuudha. Lakkoofsi 27 xumuraa jirra. 27 kaasee gara 30tti amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Amma gaa kan biraa waa'een biraa isin hin cannaqin isin hin dhibini. Akka warra wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti kana jechuun warri wangeela Kiristoos fudhatan akkaataa isaan itti jiraatan akkaataa itti namoonni biraan jiraatan miti jechuudha. Warri wangeela Kiristoos fudhatanii akkaataa isaan itti jiraatan adda ba'eera. Warri wangeela Kiristoos hin fudhanne immoo akkaataa biraatti jiraatu. Kanaaf isinii warra wangeela Kiristoos fudhate waan taataniif ameen Kiristoos jireenya kooti ameen. Isin warra wangeela Kiristoos fudhatan waan taataniif akka isaatti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibinii. Hafuura tokkoon iddoo keessanii otoo hin socho'in dhaabattanii ilaagaama. Warri wangeela Kiristoos fudhatan akkamitti jiraatu gaafa jedhu tokkoffaa jedha. Hafuura tokkoon lammaffaa yaada tokkoon hafuurri isaanii tokko yaadni isaanii meeqa tokko yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon nufi akkasitti isin argu yoon nufu badhees akka itti jiraachuu keessan dhaga'uun fedhaatti. Ijoollee wayiitu jiru waldaa keessa yeroo tokko ammallee miti xiqqoo tureera. Gaafan waldaa jiru waldaa keessa shirri guddi asiif achi fiigu. Yoo waldaa jiraadha. Ani waldaan jiru taanaan garuu nama rafee wajjin wal qixxeedha. Wajjin hojjetan. Ani immoo gaafan hin jirre maal hojjettaniin jedha isa gaafan jiru waan isaan hojjetan hin laalu ani immoo. Gaafan hin jirre maal hojjetan jedhee tan laala. Warri gaafa paasteriin raajiin jiru hojii hojjetanii gaafa paasteriif raajiin hin jirre hin hojjenne isaan waaqayyoof hojjetu ton taane raajii sanaaf hojjetu. Yookiin paasterii sanaaf hojjetu. Yeroo tokko geggeessitooti waldaa tokko yookiin tajaajiltooti koree warri ollaanii kun maal godhu akka carraa ta'e abbaan hafuuraa sun hin jiru taanaan geggeessitootiin tajaajilan. Maal rabaa geetaa ba'yeessuusi maal leemin suyete deetaadha. Innan tajaajilu. Innoon jiru. Immoo isan bakka yoo abbaan hafuuraa sun jiraate immoo moqqi godhu. Takka sagantaan moqqedha. Sagaleen hin dhaga'ama. Inni hin jiru taanaan hin jiru sagalee. Si mudatee hin beeku warri ollaanii kun. Namoonni tokko immoo abbaan hafuuraa sun yookiin tajaajilaan sun jiraates jiraachuu baates itti ufa tajaajilli isaanii. Warri sun sirriitti gooftaa tajaajilaa jiru jechuudha. Warri kam yoo namichi tajaajilu sun raajiin sun yookiin paasteriin sun yookiin immoo lallabaa wangeelaa sun faarfataan sun hin jiru yoo ta'e
warri tajaajilaa jiran sun sirriitti namicha tajaajilaa jiru otoo hin taane namicha gammachiisuu hojjetaa jiru otoo hin taane Waaqayyoon gammachiisuuf hojjetaa jiru jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaan yoon dhufe akka kanatti isin arguun barbaada. Akka ittan isin arguu barbaada. Akkamitti yaada tokkoon lammaffaanoo hafuura tokkoon bakka tokko taatanii otoo iddoo keessanii hin socho'in amantii keessan otoo gadi hin dhiisin Kiristoosiin otoo gadi hin dhiisin amma argitaniittu kitaabni qulqulluun bara dhumaatti raajii sobduun hin ka'u jedha mitiire miti baay'een keessan tokko fayyadamtu jedhee yaada kaan amma Yesuus otoo hin taane amma immoo ani waaqa kan jedhu ka'ee ijoollee daraa waaqayyo waaqa jiraata feesbuukii koodha dhaqaa laala Argineerra. maali bara akkamii keessa jirra ijoollee bara akkamii keessa jirra Argineerra. bara akkamii keessa jirra maal akkamitti namni waaqa ta'ame maali bifa akkamiitiin maali makana maal jettanii yaaddan isin akkamitti yaaddamee akkamitti ilaaltan marguma sammuun nagaadhaa namichi kana Sammuu isaa uufuu dhuufeera fakkaata. Nagaa miti. dhugaanis sammuun isaa nagaadhaa nagaa miti sammuun isaa kanaaf bara akkasii keessa jirra bara itti dhaloonni Kiristoosii wallaale bara itti dhaloonni wangeela dhugaa gate kana keessa jirra ijoollee. Kanaaf iddoo keessaniin socho'inaa dhaabadhaa jedha. Kanatti immoo maaltu dhaloota geessaa jira? Maalitti akka isaan dogoggoran gochaa jira yoo jettan dhaloonni baay'een amiinii beeka malee wangeela hin beeku. Sirriidha. Raajii akkana siin jedha ol baataa gadi buutaa inceetaa intarkaanfattaa ituu jedhu du'aayiidha dhaloota nyaatamaa jiru inceetattiin jedhu. Dhugaadha nama Waaqayyoo. Jaartiitu jaarsatu marmeettaa uffatee galaana lixe galaana guutee jiru lixe jennaanii namoonni gama dhaabbatanii ishooqaa taceete jaarsi nyaatamaa jira ituu jedhu qoobiin gasaarraa dhaame duwwaan bishaan irratti hafee bishaan irra deemaa jira jaarsi sokkee dhaabasii gadi jabaadhu jaarsaa teeteet jabaadhu jaarsaa teeteet jabaadhu jaarsaa eetti harka walitti rukutu jabaadhu jaarsaa teeteet harka walitti rukutu iddoo harka walitti rukutanii bishaan du'aa jaarsaa ol deebise. Kophii duwwaan ofumaa galaanarra fiiddi. Yesuus sifi amantoota baay'ee dhumaa jira ijoollee. Waa oolchiisuus. Kiristoos waaqa miti. Kiristoos gooftaa miti. Kiristoos namadha. Kiristoos kanadha. Kiristoos fayyisaa miti. Gaafa jedhan immoo haleluuyaa jedhu. Gaafa jedhan immoo Kiristoosiin amanu. Gaafa jedhan karaan dhugaan Yesuus jedhu. Gaafa jedhan immoo lakkii ani karaadhaan dhugaadha jedhu. Hin rakkanne dhugaadhaan gubanne ijoollee. Hin gubanne amma waan maal ka'ee tajaajila kana dhiisuus nan jedha. Ollaan itti kana cufees bahuu nan jedha. Amma inni mana jeeqaa jira dhugaa Waaqayyoo. Yoon immoo dhiisee immoo dhalooti warra kaan immoo akkamittan immoo dhageessisee immoo washan jedha. Hamma eegatti sammuun kun candaqamee dhiisaa jedha. Amma iddoo keessaniin socho'inaa dhaabbadha. Iddoo keessaniin socho'inaa dhaabbadha. Waaqayyoon waaqessaa wangeela baraa ijoon Kiristoos maal akka ta'e hafuurri qulqulluun maal akka ta'e abbaan maal akka ta'e sadan tokkummaa baraa. Warri Oromiffa barreessitan yoo jiraattan siniifan erga. Linkii isaa siniifin ergan. Namoonni barachuu barbaaddan jaamni qulqulluun barumsa baay'eetu jira. Keessumaa warri maa'inni dubbisuu fi barreessuu dandeessan jechuu kooti. Warri dubbisuu barreessuu dandeessan karaa keessaa na gaafadhaa.
yaa siniifan erga aliif kana hundumaa zarreessee irratti barsiisuudhaaf hamma waaqoo nu gargaare hamma tokkotti dhufna garuu hunda kana hin ulfaata amma isaan sa'aatii 24 online irra taa'u dhaloonni dhaqee jala galaa hin dhaggeeffata sammuun isaa bawwazamee deema gaaffiitti ta'a bakka namoota meeqan na gaafata ta'anii isa kana immoo dhaggeeffatan gaafan akka itti barsiisu immoo keessaa bahu hin jiru kaa ol baataan hin jiru gadi baataan hin jiru amma olis hin baatu gadis hin baatu achuma taa'ii gooftaatti jabaadhu amiin jedhu. Ameen. Ameen. Gadis hin bu'in olis hin bahin achuma taa'ii gooftaatti jabaadhu. Ameen. Kana lama barsiisu warra. Dhugaa Waaqayyo bareechee naa eebbisu ati illee waan eebbisu baatte. Ameen. Waaqayyo bara keessa naa eebbisee eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoosiin darbaa argamadhaa. Eebbifamaa. Ameen. Utuu iddoo keessaniin socho'iin dhaabbadhaa jedhe Phaawulos. Maal dhaloota baay'eetu raafamaa jira iddoo isaati. Namu amma tokko akka jette erga akkas ta'e ani Yesuusiin waaqessutti dheengadee nan dhaggeeffadha jala taa'ee tiiktookii kan torbee darbe. Ani ofumaan Kiristoos jedhee waaqessaa ture reetti. Hin beektu kaa. Yesuusitti amanne fayyineerra jenna malee yoo wangeelan baranne dandeenye. Wangeela obeenneen dubbifnu. Yoo namni wangeela barsiisu dhufe yoo bakka namichi bakka namittiin kun goggodduun kun namittiin kun immoo dhufte raajii namatti hin raajju. Akkuma namatti hin dubbatu karaa hin jiru bakka namni taa'ee wangeela dhaggeeffatu. Isin wangeela nyaadhaa. Hundee keessan yeroo darbe waa'ee guddina fuuraa tokko laayivii kana irratti ta'uu eessatti akka ta'e ayidoon yaadadhu garuu gadi guddachuu dalga guddachuu ol guddachuu waan jedhu tokko barsiiseen ture. Waldaa irrattidha. Waldaa irratti miti? Leenjii keessatti. Okay, leenjii keessatti hin barsiise sirriidha. So, leenjii tajaajiltoota irratti miti? Achirratti barsiistaniitu leenjii akkasumatti waldaa irrattis dhiyoo kana barsiistanii. Okay. So, jireenya kiristaanaa gaama warri gadi hin guddanne warri hundee hin qabne barumsa kanaan gufatanii sokku. Amma namni wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko utuu laalu dogoggora. Jalqabatti Waaqayyo sagalichi waan hundumaa dura ture jalqabatti sagalichi Waaqa ture kan jedhu Kiristoos Waaqa akka ta'e macaafni qulqulluun dubbatu namni dogoggora. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsi 6 amma Kiristoos Waaqa hin jedhu. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsi 6 achumaan warri dandeessan gurbaa biraan naagaa ergaa kana warra ni Waaqa jedhanii keessaallee muraati ishee kanatti naagaa. Akkumatti waan dhugaa Yesuus. Akkamitti namni tu wangeela argatu dhugaa Yesuus. Dhaloota bara kana. Maal akkamitti dubbanname? Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6. Mucaan nuuf dhalateera jedha. Ilmi nuuf kennameera jedha. Amma kun waa'ee Yesuus Kiristoos dubbataa jira. Humni mootummaa isaa gateetti isaarra jira jedha. Maqaan isaa jedha. Maqaan eenyu? Maqaan mucaa isa dhalate sanaa. Tokko jedha. Gorsaadha jedha. 2 jedha. Dinqiidha jedha. 3 jedha. Waaqayyo jabaa jedha. 4 jedha. Abbaa bara baraa jedha. 5 jedha. Hangafa nagaa jedha. Yesuus Waaqayyo jabaa abbaa bara baraati. Kararra dinqii. Yesuus hundi mataan isaa Waaqayyo jabaadha jedha. Abbaa bara baraati jedha. Yesuus Kiristoos macaafa keenya keessa maqaa 199 waamameera. Maqaa 199 waamameera Yesuus. So Yesuus Kiristoos ilma namaas jedhameera. Ilma Waaqaas jedhameera. Yeroo kam ilma namaa jedhame? Yeroo namarraa dhalate. Akkamitti ilma Waaqaa jedhame? Waaqarraa waan dhalateef. Karaa hafuuraa waan dhalateef. Akkamitti ilma namaa jedhame? Namarraa waan dhalateef. Karaa Addaamirraa waan dhalateef. Ilma namaa jedhame Yesuus. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 5tti dubbifadhaa. Sanyii namaarraa dhalachuudhaan ilma Daawit. Hafuurarraa dhalachuudhaan ilma Waaqayyo akka inni jedhame.
Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga ja'aatti hanga shaniitti. Namni barri keenya bara baay'ee rakkiftuuf fokkiftuu taatetti ijoollee. Iddoo keessanii otoo hin socho'iin Kiristoosiin otoo gad hin dhiisin Kiristoos waaqa miti taanaan ani waaqa miti jedhaa. Namni akkas jedhaa. Ani waaqa. Ajaa'iba rabbiiti. Ajaa'iba rabbiiti. Kanaaf barumsa akkasii dogoggoraa baay'eetu jira amma sa'aatii kana. Kun isa bakkee ba'eedha. Kan bakkeen bahin meeqa jira? Kan dhaloota dogoggorsaa jiru. Baay'eetu jira. Meeqatu jira? Har'a gurbaa tokkoon argee ture mucaa dhiiraa tokko. Maatiin maaloo kottu manatti gal ilma koo ittiin jedhu. Morma koo na kuttan hin galuudha. Innaan ani itti siqeen gaafadhe maanni rakkoon kee mucaa nana dheen gaafadhe mucaa dargaggeessa mucaa bareedaadha. Rakkoo koo namni naan beeku maa inni jedheen abbaa koof hin galle haadha koof hin galle maa inni jedheen an barataa kutaa sagalii jedhe ishiin jedheen ani warra 66 wajjin walii farramnee jirraa. Maal walii farramtan? Ani dhiiraaf dhiira akka walitti heeruman dubarriif dubarra akka walitti heeruman irratti hojjedhaa sanan hojjedha hojiin koo kanadha. Maatiin koo manatti galii naan jedhu an akkamittan manatti gala jalaa wajjin walii farrameera barumsa dhiisee walii gallee jirra. Al tokko dhugaatii dhiisuu hin danda'u, al tokko caatii dhiisuu hin danda'u, al tokkicha ani isa kana keessaa bahuu hin danda'u. Mucaan kun immoo abbaan isaa tajaajilaadha kan isin ajaa'ibu. Dhaloonni akka itti badaa jira. Dhaloonni akka itti kunoo ijoollee nurkaa badaa jira. Dhaloonni amma galgala kana dhugaadha baay'ee sammuu kona dhukkume mucaa kanaaf. Warra gee ta'eera warra dhiiraaf dhiiraa warra dubaraaf dubara wajjin jiraatan keessatti dabalamee jira. Maatiin isaa immoo tajaajiltoota. Maatiin isaa immoo tajaajiltoota. Seexanni karaa kanaan eenyu irratti ijaa ba'aa jira. Abbaa isaaf haadha isaa irratti ijaa ba'aa jira. Akka salaalanii sammuun isaanii miidhamuuf. Manatti gali jennaan inni manatti galuu didi. Haati dhaabattee boossi karaarra. Abbaan dhaabatee kadhata. Mucaa kutaa 9 baratu. So dhaloonni baay'een nurkaa nyaatamaa jira. Dhaloonni baay'een nurkaa badaa jira. Eessa dhaqaa jirra garamitti deemaa jirra yoo jettan dhaloota muraasadha iddoo isaa qabatee dhaabbataa kan jiru. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf haa kennu ijoollee. Ameen. Kanaaf Phaawulos iddoo keessaniin socho'inaa dhaabbadhaa wangeelatti qabamaatii jedha. Ameen. Nama 5 ta'u nama 10 ta'u dhugaadhaaf dhaabadhaa. Ameen. Waa gargaaru. Isin waanuma tokkotti illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Dabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kennameera. Ameen. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessaniin agarsiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Ameen. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura anarra argitan ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan isiniif dhama'uu hin danda'u. Ameen. 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 Kiristoositti amanuu qofa odoo hin ta'in Kiristoosii wajjin dhiphachuufis amantaniitti. Ameen. Dhiphina Kiristoos irraa hirmachuu. Kan Kiristoositti amaneeraa qofa odoo hin taane Kiristoos irraa hirmachuu ta'uu, dhiphinicha keessaas hirmachuu ta'uu, ari'atamuu gaafa namoonni isin irratti ka'an, gaafa namooti isin ari'atan hin dhiphatinaa, hin sodaatinaa, hin raafaminaa jedhe Phaawulos. Maaliif yoo isin ari'atan iyyuu wangeelichi lallabama waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Kanaaf gabaabaatti Phaawulos Filiphisiyoos boqonnaa 1 keessatti ergaan dubbachuu barbaade maalummaa isaa, tajaajilaa ta'uu isaa, ergicha Waaqayyo irraa fudhachuu isaa, jeroonni warri amanan sun immoo qulqulloota ta'uu isaanii, isaaniif kadhachuu isaa, jarri immoo isaaniif kadhachuu akka qaban, abbaan sun immoo isaaf kadhachuu akka qaban
amantii akka qabaachuu qaban, hundeen isaanii gadi fagaachuu, amantiitti guddachuu akka qaban, akkasuma barumsa dogoggoraatiin akka isaan hin fudhatamne, Kiristoositti jabaatanii akka isaan jiraatan, iddoo isaaniitti socho'uu akka isaan hin qabne, hojii wangeelaa isa gaarii immoo wangeela lallabuu keessatti immoo kallattii danda'an hundumaan hirmattuu akka ta'an Phaawulos isa kana warra Filiphisiyoosiin gorsaa. Hojii gaariin jalqabamee jira. Hojii gaariin isin keessatti jalqabe kun immoo hanga dhumaatti hanga Kiristoos deebi'ee dhufutti itti hafuuf jedhee Phaawulos warra Ximootiyoosiif kadhataa xumura irratti warri isin irratti ka'an, warra isin ari'atan, warra isin irratti naafan yoo jiraatan iyyuu hin sodaatinaa, isaan homaa isin jedhanii. Hinaaffaan yoo lallabames wangeela lallabamu, dhugaadhaanis yoo lallabame haa lallabamu, garuu wanti guddaan Kiristoos akka lallabamu hin barbaada'anii jedhee Phaawulos warri isin irratti ka'an immoo jiraatan isaaf hin cannaqaminaa. Sababiin isaa Kiristoositti amanuun keessan dhiphinicha keessaa sirmattu akka taataniif waan ta'eef jedhee egaa waan bal'aa waan baay'ee dubbataa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Ameen. 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 I think waan baay'ee barattanitti waan baay'ee hubanneerra jedheen abdadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Jecha kana daraan dagatina. Anaaf Kiristoos jireenya kooti. Ameen. Jireenya kooti. Jedhame jecha kana. Anaaf jireenya kooti. Hundi keessan barreeffadhaa dabtarii keessan irratti ta'u silkii keessan irratti ta'u anaaf Kiristoos jireenya kooti. Hallelujah. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warri gammaddan Waaqayyoof galata kennaa. Galanni Waaqayyoo galanni. I think waan baay'ee barattanitti, waan baay'ee hubattanitti jedheen abdii qaba. Qayyabannaadha waan ta'eef gaaffii yookaan yaada namni qabu yoo jiraate nama lamaaf nama sadii irraa fudhachuu barbaada. Wanti isin hin galle akka isiniif wanti isin barbaaddan boqonnaa tokko kana keessatti. Waaqayyo guddisee sinaa eebbisu. Ameen. Dhuguma waan baay'ee barreeffame. Kan akka tasaara dhufee ta'e kana. Okay. Garuu yeroo dhufee seenu dubbiin cimaa dubbiin dabalatu dubbatamaa jira. Ameen. Eenyudha eessarraati? Ittaana eessarraati? Norway irraa. Norway. Welcome. Thank you. Okay. Eeshi ittaana koo? Yeroo waa'ee birii 200 dubbatama jedhee kan inni bifa addaatiin barree. Xiqqoo inuursa ittaanaa koo silkiin kee eerfoonii ofirraa baasiitii fayyadami. Telefooniin maan PC kompiitara maananidha ani ta'a jira. Eerfoonii. Amma naayisi amma bareedaadha baay'ee. Okay. Waa'ee yoo sakaan irra deebi'aase baay'ee yeroo fudhataa garuu waa'ee Phaawulosin morkachuudhaaf namoonni wangeela lallaban suni wangeelli isaan lallaban sirriidha. Phaawulos yoo Kiristoos lallabame yoo rakkina hin qabu isa jedhu sana yaadaa ture. Ergichi baay'ee naa galeera garuu morkiidhaan lallabuu isaaniitiif lallabii isaanii sirriidha jennee fudhachuu dandeenya. Sababiin isaa karaa isaan deemaa jiran karaa isaa Phaawulosidhaan morkachuudhaaf jedhaniiti malee Kiristoosin mul'isuudhaaf miti. Phaawulos akkamittiin kan hubatee isaanii Kiristoosin lallabe gootee ergaadha jedhee dubbatee namoonni akkasii kun jajjabeeffamu isa jedhuun kaasuu barbaada. Baay'ee bareedaadha. Waaqayyo si haa eebbisu ittaanaa koo. Ameen. Gaaffiin kee baay'ee ifaadha. Namoonni inaaffaadhaan ka'anii lallaban jiru jedhe Phaawulos. Iyya. Ani immoo qajeelummaadhaan hin lallabee warri inaaffaan ka'anii wangeela kana lallabanii hidhamuu koo irratti iyyuu waan biraan haa dabalu.
jechuun jiramti maqaa balleessuus ta'uu danda'a waan biraan sun egaa natti eda'u gaafa jedhu maqaa balleessuus ta'uu danda'a viniidhaansa akkatti jabaatus ta'uu danda'a waan garaa garaati haa ta'u malee Phaawulos amma yeroo sanatti lallabaa baay'een hin jiru yookiin tajaajiltooti baay'een hin jiran mandaranni keessa jiru sun mandaraa Roomaati. Warri Filiphisiyoos kun immoo akkuma galumsa jalqabaa kaatee dhaggeeffatteetta yoo ta'e nama tokkitti irraa jalqabe Liidiyaa kan jedhamtu wangeelatti amanee iseerraa kan ka'e namoonni mana isheetti isheenis amantee warri mana ishee jiranis amananii hin cuubamanii achirraa ka'eeti waldaan kun kan babal'atee jechuudha. Haa ta'u malee namoonni warri kaan immoo Phaawulos irratti ilaalanii iddoo biraatti immoo ergamoota keetti immoo gaafa irratti ilaaltu maqaa isa Phaawulos jedhuutiin jedhanii gaafa isaan dhaqanii ifachuu dhaqanii seexanni jaroota sanarraa wayyaa cicciree jarri qullaa ishee sokkitee. Phaawulos amma achi keessatti wanti inni dubbachuu barbaade akkaataa lallaba sanaa sirriidha jechaa hin jiru Phaawulos. Akkaataa lallabichaa sirrii miti. Garuu kan lallabamaa jiru sun maqaa eenyuuti? Maqaa Kiristoos. Maqaa Kiristoos, right. Maqaan Kiristoos sun yoo lallabamu namni tokko amaneera. Namni lama amaneera. Jarri suni Phaawulositti naafaniitu handee Phaawulosis ol lallabaa nuti immoo lallabnu lallabaa jiru. Phaawulosiin morkiidha Yesuusiin babal'isaa yoo jechuudha. Zoro zoro eentu babal'ataa jira maqaa Yesuustu babal'ataa jira jechuudha. Kanaaf Phaawulos akkamitti hubate akka bara keenyaati ashi gubbate yookaan immoo maal jedhama dhaqi irratti cufi irratti cufu dhaqanii yookaan immoo magilacaa jedhu yemin magilacaa jedhamu tokko beektaa deema yaada gaggabaatti dhaabbatu ta'e immoo yookaan immoo waldootii muraasni walii wajjin ta'anii waldaa tokko irratti intinaa baasu maal jedhama Oromiffaa isaan naa dhufuu didee ijoollee. Bakka magilacaan sii galeera siif. Naa galeera. Bakka abaloo baluu tajaajilisaa akkas jedhanii magilacaa baasu allaqee akkas. Phaawulos garuu magilacaa baasuu hin barbaanne itti fufaa jedhe. Sii galeera? Naa galeera. Maaliif? Zoro eentu lallabamaa jira? Kiristoos. Kiristoos. Garuu akkaataan jarritti lallaban garuu maal miti jechuudha? Gaarii miti. Gaarii akkaataan isaa gaarii ta'uu dhiisu malee inni lallabamaa jiru garuu Kiristoos gaariidha. Waan boodarra ibsisaa baay'ee gaariidha. Kanaafan jedhe yeroo sana namooti morkachuudhaan tajaajila jiru. Namooti yeroo magaalaa keessa namni hin jirre namoota fagarsiisuudhaaf lallaban gaafa namni hin jirre immoo tajaajilan goonee jiru waan jedhameefi. Isaan dhaloonni akka baratuuf gaarii akka ta'u jedheen kaasee sababii isaa nama morkachuudhaan osoo hin ta'in agarsiisuudhaan osoo hin ta'in Waaqayyo Kiristoosiif lallabuun karaan inni dhugaan karaa Phaawulos jedhe sun yoo sirriidha ta'eyyuu garuu namoonni sun karaa dhaloonni kun immoo karaa akka of eeggatu isa jedhamuuf yaada kana kaasa. Thank you. Right. Hoosiyaa eebbisu siif maatii keef ayyaanni nagaan baay'atu. Ameen. Eebbifamii haadha koo barri kee eebbifamu. Ameen eebbifamu asinis. Ameen haadha koo eebbifamii barumsi keenya torbeetti ufa boqonnaa lamatti ufa torbee. Haa ta'u Waaqayyoon akka gargaara. Ameen. Okay, gaaffii biraa yookiin yaada biraa yoo jiraate namni qabu. Boqonnaa tokko keessaa Filiphisiyoos boqonnaa tokko dubbisaa isiniin jedhee torbee isinitti dubbadheera. Warri isiniin galle yookiin gaaffii kan qabdan yookiin yaada. Maaliif waan baay'ee kaasnee dubbanne irra waan ta'eef. Nagaan isiniif haa ta'u. Hunda keenyaaf haa ta'u. Nagaa keessan. Nagumaastu. Gara gooftanaa kabajamu. Waaqayyoof galanna ta'u noor maal ture? Egaa asii keessatti aanillee keessudha wanta baay'ee kanaaf galee Phaawulosii ergamoota keessaa ergaa baay'ee namatti tolu kan inni barreessee dubbifame keessaas kan argamu haa ta'u garuu ofii otoo mana hidhaa jiru tokko kan naaf galee inni waaqayyoof ta'uusaa lammata immoo hidhaa keessa taa'ee namoota kadhachuusaa isatu naaf galee inni sadaffaa immoo akka namoonni illee wangeela babal'isan achi keessa taa'ee
immoo isaatu naaf galii jechuudha. Sinaa eebbisu wantoota baay'ee keessaa hubadheetu nan jira. Thank you. Waaqayyo si eebbifame. Eshi kan biraan yaadni yookiin gaaffii wanti isinitti ta'e. Maaliif torbee boqonnaa lamaa kana waan ta'eef boqonnaa tokko kana keessatti gaaffii yaada yoo qabaattan. Okay. Eegaan jira. Mimmi, Ubayyoo, Loon, Feenet, Ayyoo, Burtee, Ilfinaash, hin jiru gaaffiin warri kaan immoo maqaa keessan amma kana waan bituu hin danda'u. Eeshi gaaffiin yaadin jiru. Tokko immoo kan itti dabaluu barbaade yoo namni qabu ta'e Eeshi abbaa koo. iddoon Phaawulos jiru maal jedhaadhaa? Warri Filippisiis Phaawulosi baay'ee dhiphatu. Phaawulosi isaaniif dhiphataa ergaan kun ergaa gammachuuti jedhame. Dhoksaan isaa maal? Ergaan kun Ergaan kun ergaa gammachuuti jedhamee beekama. Jettanii dubbachuu keessan dhagayeera yeroo 16. Dhoksaan isaa maal? Haalli namoonni keessa jiru sunii fi ergaan kun ta'etu walitti firooma isa jedhu. Okay, baay'ee bareedaadha. Amma Filippisiyoos kana boqonnaa tokko, boqonnaa lama, sadii fi afur qaba of keessaa. Boqonnaa xiqqoo arfan qabu kana keessatti jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha boqonnaan kuni. Yeroo darbe macaafni keenya qulqulluun guutummaan isaa boqonnaa meeqa qabaa? Akkasuma macaafni tokko tokkoon isaa boqonnaa meeqa qabaa? Lakkoofsa meeqa qabaa? Kan jedhu barumsa keenya leenjii tajaajiltootaaf kenne keessatti bal'inaan barannee turre. Kana keessatti gaafa ilaaltu Filippisiyoosiif ergaan barreeffame lafti Phaawulos taa'ee barreesse mana hidhaati. Warri barreeffameef kun immoo abbaan isaanii hafuuraa jalaa hidhamee jira. Yeroo hin jedhu tajaajilaan isaanii hidhamee jira. Boodarraa Ximootiyoos dhufee jajjabeessu malee almost Sillaasis dhufeera jechuudha. Sillaasis dhufee tajaajileera. Ximootiyoos immoo Efesooniin taa'ee Filippisiyoos kan immoo dhufee jajjabeesseera boodarratti jechuudha. Phaawulos dhufuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Phaawulos mana hidhaa taa'ee ergaa kana gaafa Filippisiyoosiif barreessu yeroo sana Ximootiyoos Phaawulos wajjin hidhamee jira jechuudha. Kanaaf Phaawulos hidhamee jira, Ximootiyoos hidhamee jira. Jara kana wanti gammachiisu jira amma gaafa laaltu. Hin jiru. Hin jiru. Haa ta'u malee garuu Phaawulos an gammadaan jira, isinis gammadaa jedha. Hundaan boqonnaa afur keessatti dhagee maal jedhaa? Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa, irra deebi'een jedha gammadaa jedha. Ingiliffisaatu dhageesse baay'ee si dhiba. Akka jedhu rejoice in the Lord jedha. Rejoiceif gammadaan tokko miti. Tokko miti. Rejoice jechuun you must be shout loud. Hallelujah. Amen. Baay'ee garaagarummaa qabachuudha bakka hin burraa akka jabbii jechuudha. Rejoicing. Gammadaan garuu hamma tokko bakka already wanti tokko si hosii ta'een gammadda minamina jechuudha. Kanaaf haalli isaan keessa jiran waan nama gammachiisu yoo ta'uudha baate yoo isin gammadaa ammas jedhee gammadaa jedhee si'a 16 gammachuu duwwaa jechuudha. Si'a 16 isaa ol tuqe jechuudha. Kanaaf ergaa gammachuu jedhama jechuudha. Okay, si deebi'eera miti ittaan? Adeebi'eera. Thank you. Waaqayyo sinaa eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyo inni nu gargaare maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Torbee boqonnaa lamarraa kaanee itti fufna gaaffii fi yaada biraa yoo jiraatti nan fudhadha daqiiqaa lama. There is no question. Okay, isinii galeera? Nuuf galeera. Ananaa galeera garuu Garuu kan namaa kan isaanii jechuun naaf galeera gooftaan gosi na eebbisu.
Yaanni keessanii barsiisni keessan baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Gooftaan gosa na eebbisu. Ani garuu duras dubbisaa ture jechuudha. Akkasuma waldoota irratti barumsi keessanii baay'ee hubannaa nama qabuu fi nama amiin jedhee fudhateef hundumaaf hin ta'a jechuudha. Waa'ee isinii dhaloonni ammaa dhaloonni bara kanaa qilleensa irratti wanti isin mudate baay'eetu jira jettanii eeyyani baay'een qilleensa irratti dhaloonni baay'een raajota dubbii sagalee waaqayyoo raajii caalu dubbii sagaleetii waaqayyooti jedha. Macaafni garuu dhaloonni baay'een waldoota onlaayinii kanarratti akkuma isinii waldaa kana cufamuu nan dhiisamuu maal godha jettanii dubbattanii jechuudha. Dhaloonni baay'een hundumti isaanii dubbii sagalee waaqayyoo osoo hin taane raajota hari'u waldoota qilleensa kanarratti ani baay'ee argeera jechuudha. Waldaa koo keessattis waa baay'eetu mudachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa kanarratti waldaa qilleensa irraa tajaajilu keessatti guyyaa abbootiin hafuuraa keenya seenanii tajaajilanii amiin numti illee adda jechuudha. Amiin numti illee addadha. Garuu guyyaa dubbii sagalee waaqayyoo bichaan darbaa oolu jechuudha. Barreeffamni isaanii qubee lama fa'aan amiin jedhu jechuudha. Dhaloonni kuni anaa fi gaaffiidha jechuudha. Anaa fi maal akka ta'e hin beeku. Sagalee waaqayyooti garuu kan jireenya namaa jijjiirru raajiin inni dabartaa boru ceetaa inni akkasuma darbiteetta ceeteetta boru hin ceeta lafa kana geessa kan jedhu isaan isa ari'u jechuudha. Dhaloonni kuni maal akka ta'e hin beeku ani garuu gara mataa kiyyaa dubbii sagalee waaqayyoo fudhadha malee raajota sari'uuf osoo hin taane isaanittis eekamuuf osoo hin taane kan raajanis sa'aatii sanitti namaaf ta'uu danda'a. Garuu dubbii sagalee waaqayyoo sana immoo amananii yoo fudhatanii dubbii sagalee sana dubbii sagalee waaqayyoo keessa jira jedha. Ani yaanni kiyya kanumadha jechuudha. Ani garuu barumsa keessan irraa waa baay'ee hubadheera jechuudha. Gooftaan gosa eebbisa. Ameen. Eebbifamaa hundi keessanii waaqayyoon daqiiqaa 2-3 kadhannu. Tarii namni dhukkubsatu yoo jiraate lakkoofsa tokko naaf barreessu. Ameen. Eebbifamaa. Namni dhukkubsatu yoo jiraate lakkoofsa tokko naaf kaa'u. Anallee nama waaqayyoo garaa koo dhukkuba garaa koo keessa. Lakkoofsa dubbatu hin jenne namni dhukkubu lakkoofsa tokko haa kaa'u hin jedhe. Oromiffa koo dhagaa. Lakkoofsa tokko garaa siyaa dhukkubu dudda siyaa dhukkubu mataa siyaa dhukkubu namni na dhukkuba jedhu lakkoofsa tokko bara. Wal faana kadhannaa ammanni kun raajii miti mul'ata miti amma amantiin ani isinii kadhadha namni gaaffiin isin gaafadhe jechuudha waan natti mul'ataa miti jechuudha. Amantiin ani isinii kadhadha. Anna nama na waaqayyoon baay'ee nama naani waaqayyoon. Ameen. Nana mana yoo tamanuu baattee wal sarara siifa nama na ati immoo bakka dhukkubaa adii duwwaa lakkoofsa tokko barreessi. An siifa nama na rakkoon qabu. Amani duwwaa miti amma. Anuu siifa nama na atamiin jedhe. Oyeechuu baatte maaliif akka jetta waaqtola mana tokko yoo tamanne malee diin ta'uu jedhu. Macaafa keenya qulqulluu gaafa ta'e dubbiftanii waan baay'eetu jira. Dubartii Elsaayi bara dhufu mucaa godhattattiin jedhe hin amanne. Naan sosoobiin nama waaqayyoo mucaan barbaadu maatii koo gidduun jiraattiin jette. Elsaayi garuu bara dhufu mucaa godhattaattiin jedhe mucaa godhatte. Waaqayyootu itti dubbate miti. Elsaayitu amane dubbate dubartittiidhaan ta'e. Lammaffaa gaafa mucaan ishee du'u immoo Elsaayi dhufee harka mucaarra afaansaa afaan mucaarra ija mucaarra kaa'ee hin kadhate. Waaqayyoon mul'atatti hime miti.
Elsaa'itu kai ati yadu'aan anattiin jedhe. Du'aan hin ta'e. Bara kakuu haaraatti immoo gaafa dhufnu egaa amma yeroo mucaan sun ka'u mucaan du'e sun gaafa ka'u namicha du'e sanatu ka'e miti namicha du'e sanatu amane miti haadha mucaatu amane Elsaa'is amantiidhaan dubbate hin ta'eef malee raajiin hin dubbatan. Yohaannis boqonnaa 11 gaafa dhufte dubbiftanii Alaazaartu du'e miti. Alaazaartu amannaan Alaazaar du'aa ka'e moo Maariyaam faa Maartaa faa tamaneef? Yesuus eenyuun amanaattiin jedhe? Maartaa faatiin jedhe. Maartaa fa'iin amanaa jedhe. Alaazaar amaneera? Hin amanne. Alaazaar amantii eenyuutiin du'aa ka'e beektu? Amantii Alaazaariin du'aa ka'etu hin taane amantii Maariyaamiif amantii Maartaatiin du'aa ka'e. Ameen. Okay. Alaazaar amantii Maariyaamiif amantii Maartaatiin erga dubbii Yesuus amananii du'aa ka'ee fi ani immoo amaneen dubbadha. Ameen. Wanti si dhukkubu hundumtu maqaa Yesuusiin jireenya kee irraa lafaa dha'u. Ameen. Ameen. Bakka si dhukkuburra harka kee kaa'i amantiidhaan dafi. Ameen. Dafa viidiyoo irra godhadhaa bakka si dhukkuburra harka keessan kaa'adha. Dookimentii warri qabdan dookimentii harka keessan kaa'a. Warri hojii hin qabne paaspoortii keessan irra dookimentii keessan irra harka keessan kaa'a. Namoonni keessi keessan marrumaan keessan garaan keessan lapheen keessan qoonqoon keessan isin dhukkubu bishaan qopheeffadhaa. Namoonni madaa ofirraa qabdan iita kan ofirraa qabdan immoo zayitii qopheeffadhaa. Yeroo darbe dhageessaniittu waggaa meeqaaf jette iitoon kan itti ba'ee bobaa ishee jala turee dho'e sun waggaa 7 moo waggaa 5 jettee mashee. Kanaaf Waaqayyo hin danda'a. Anna nama na Waaqayyo. Amani na wajjin kadhadha. Ameen. Harka kee bakka si dhukkuburra kaa'i. Ameen. የእግዚአብሔር እሳት አሜን። harka kee bakka si dhukkuburra kaa'i. Maqaa isa doomee kee maqaa Yesuusiin fayyinni guutuun siif maatii kee fata. Ameen. Ameen. Amaneen dubbadhaa. Ameen. Amaneen dubbadhaa. Amaneen dubbadhaa. Amaneen dubbadhaa fayyinni siif fata. Ameen. Dhibeen fayyadamaa diinni walii galee jireenya kee mataa kee irra kaa'ee amma booda godhadha. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa xarageera amaneeraan dubbadheeraan bilisa ba'i. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'i. Ameen. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'i. Ameen. Ameen. Mormiti amma ofirraa dhabi. Ameen. Ameen. Sana dhiiga Yesuusitti jijjiireera. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoosiin fayyinni guutuun siif maatii keef ta'eera. Ameen. Ameen. Dhiiga Yesuusitti jijjiirameera. Ameen. Humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin hundi keessan warri mataan isin dhukkubaa jiru, warri jireenya keessan dhukkubsataa jiru, warri sammuun keessan dhukkubsataa jiru. Hallelujah. Garaa ciniinnaan rakkataa kan jirtan, mataa bawuun cannaqamaa kan jirtan, maqaa Yesuus Kiristoosiin amma booda bilisa ba'a. Ameen. Ameen. Hundi kanatti hiikamaa. Ameen. Ameen. Seera maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Seera maqaa Yesuusiin. Ameen. Inni nagaa guutuun sii ta'eera. Ameen. Ameen. Sekoondii kana booda ofirratti hin argin. Ameen. Ameen. Reeffa dafaa kaa ofirraa xaragaa maqaa Yesuusiin ani bilisa ba'eeradhaa. Si'a sadii ofirraa xaragaa maqaa Yesuusiin ani bilisa ba'eera jedhaa. Dafaa ofirraa xaragaa lammata Maqaa Yesuusiin bilisa ba'eera. Maqaa Yesuusiin Bilisa bilisa ba'eera. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'eera. Bilisa beerumaa dhiiga Yesuus. Yesuus Kiristoos bilisa ba'eera. Maqaa Yesuus Kiristoos bilisa ba'eera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ani bilisa ba'eera. Amen. Maqaa Ameen. Amen. Warri Amen. Ameen. Warri dhukkubsataa jirtan kana booda fayyinni isinii ta'eera. Ameen. Ta'eera. Ameen. Maatiin kee dhukkubsataa kan jiran fayyinni ta'eeraaf. Ameen. Ameen.
Ameen. Wanti nagaa kee maatii keenya nagaa maatii keetii nyaatu hundumtu jawwichi qabameera. Ameen. 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 Warri bishaan qabatanii jirtan bishaanicha dhugaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Yaa. Ameen. Hallelujah. Ameen. Waaqayyo sana eebbisu warri keessan Nyaata jireenya tokko keessan jette maal baay'ee naan kadhattu maaloo baay'ee na dhukkubaa jette. Baay'ee si dhukkubeef baay'ee sii kadhatama miti. Amantiinan sii kadhadha si keessaa buqqa'eera. Ameen. 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 Nama tokkittiin barbaada nama of keessaa dhabe tokko. Nama tokkitti. Ani dhabeera. Nama Ani baay'ee jira. fayyeera. Namni dhabe Ani nama tokko. fayyeera. Anas. Ana. Masi maaltu sii ta'e? Viidiyoo irra godhachuu dandeessa ta'e. Irratti hojiirra hin jiraani. Maaltu sii ta'e? Baay'ee garaan kun dhukkuba tureetu natti qaabee jechuun torbee sadi dura baay'ee na rakkisaa ture. Garaa keessa wanta natti fakkaataa ol na deebisiisu barbaadaa yeroo natti qabu. Amma yeroo darbe akka bishaan irratti nu kadhattanii turtan waldaa keessatti isa dhugeetu na dhiise. Har'a immoo natti deebi'ee erga ganamaati baay'ee garaan kun dhukkubaa jira. Amma yeroo kanatti uffata tokko isaan ture. Dadhabeen gadi ba'ee ala barandaa gubbaarra taa'ee jiru. Hoggaa isin kadhataa jirtan. Eerfooniin isin dhaggeeffataa ture. Amma dadhabeen gadi ba'ee darajaa gubbaarra taa'een ture. Eeshi. Amma na dhiisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fayyiteettaa? Fayyeera uffata tokko sun dadhabe garaa keessa jira nagaggalee ol na deebisiisuu barbaada ture. Gadi jedhii ol jedhi ilaali. Cheek godhi. Ameen. Yesuusin hin jiru natti beekama koo duratti harka koo irra gizeen harka koo garaarra godhe harka koo natti beekama wanti wayi garaa keessa kana warraaqaa jiru. Amma garuu hin jiru. Homtuu hin jiru na dhukkubaas hin jiru warraaqaas hin jiru. Hin jiraatiin. Ameen. Isa bayyaa. Ameen. Kasilaa kunoo. Ayyaantu maaltu sii ta'e? Mataa koo kana baay'ee na guba ture. Na waraana ija koo kana keessaa imimmaan darbata ture. Amma garuu hin jiru narraa bade. Yoomii kaaseeti? Guyyaa sadaffaadharra. Okay. Amma hin jiru ree nagaadhaa? Hin jiru silaa ija koo kana keessaa imimmaan darbata yeroo mataan koo natti taa'ee sammuu koo kanarraa na guba. Asiin na nyaatan na waraana ture. Qoonqoo koo kanatti gaddeebee immoo na cicciniina ture. Amma immoo hin jiru bakka yeroo ergi kadhatatti galameeti bakka. Hallelujaa. Lammata hin jiraatiin fayyaa fi. Ameen. Ameen. Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Dandeessan isa dhumaa Waaqayyoof galata galchaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo bara keessa jireenya keessan haa eebbifamu. Namni fayyadu Gooftaan na eebbisu. Eebbifamaa barri keessan jireenya keessan eebbifamu kadhataa ergamootaatiin xumurra. Tokko lama yaa abbaa keenya. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraatu mootummaa kan qabu galannis kee qulqulluu Amanaan keetii mooyi humnis galannis bara baraan ameen. Abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin hamma wajjin haa ta'u. Ameen. Jireenyi laa ta'u ameen. Qola jirtanitti baga